Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali babareedu ilmaan Oromoo namni ruumi keessa artan sagaleen kiyya simbira geessi takka takka ol facaasa. Dhiyaadhaa seenaa kali babareedu ilmaan Oromoo. Hooggantoota teenya dursitoota hawaasaa warra baaliin gadaa harka keessan jiru taayitaan siyaasaa kan dhiifama beekuuf dhiifama gootullee kan jaalala beeku jaalalaan mootullee otoo Oromoo ta'uu utubaan aangoo kee diina hinaaffaadhaan ol turu rakkoo kee sosobuu kee kana sodaadha waan sa'uufi daangaa sitti darbee of tuulee waan ca'uufi kakadhaa hin beekne kadhataa of xaarsuuni orma gammachiisuuf Oromoota aarsuuni kabajaa keenyaa fi keetis waan gabbuusu tarkaanfiidhaan jilchi waraabessa yuusu. Nu faayidaan duraa yoo of kabachiiftee yookaan afaan banu afaan qabachiiftee malee Oromoon of caalaa si fedhu waan hin jirre dhalii fidisiin hin jedhu. Kadandeette guutaa kadadhabde suutaan akka gootuuf beeka garuu diinni naafu guyyaa kufa keetii abdiidhaan herreega. Ka murtiin du'aa irratti murtaa'ee ka umrii guutuu mana adabaa taa'ee hidhaarraa gayyaaftee ka biyya alaa immoo harka bantee yaamtee xurii irraa dhiqxee maqaa itti gootee badaa namoomsitee otoo qoodan baafne tolaan abboomsitee kaati kufaa kaafte kufaatii kee yaadee kaati boollaa baafte boolla siif barbaadee eega otoo faltuu falfala dummeesse eega gaarii ta'uun kee garaacha madeesse daandii ofii barbaaduun odoo sitti hin ceene waan ofii barbaadu odoo sitti hin feene dursitee afoo baatee ofirraa achi qabaa arraba rarra ofirraa qadhabaa ofirraa adabaa akka ibiddaan hin taphanne lamuu itti of agarsiisi haasi beeku namuu malee. Akkati yaadde qilleensi dideera bakkati eegdee bineensi lixeera daara gangalataa akka foon harreeti ulfinne mulqatee ka fiigoo garreeti bulguu gara summii jawwee afaan dhiigaa biyya bulcha jedhee bultii keessaa dhiigaa biyya walit buusee ka otoon bubbulin afaan banee yuusee burummoo maal xaxa buru maal balleessaa jedhee namaa hin ta'u jaldeessi jedhe qeerroon jedhi ittimi haadidu taayitaa abduu fi bubbeen namaan fidu. Gabrummaa cabsinee bilisa bahuu fi bakka har'a geenye kanarra gahuu fi lubbuu tarcaafnee lubbuu itti gabbarree wareegama baafnus milkiidhaan dabarree warra yoo nu duunu nutti kolfaa bahees warra diinaa tumsee ulee diinaa ta'es hundumaafuu dhiifnee hundaafuu diriirree falaasama gadaa hojiitti jijjiirree hundeerraa caccabee weeraramee dharri bari'uu jalqabnaan geeddaramee barri warri gaafa qabsoo achi buutee dhabne akka dhadhaa baqxee qabsoo nuti gooneen hirribaa dammaqxee har'a ribaa kaafnaane har'a kalee seetee inumaa bu'aa injifannoo nu saamutti ceete. Warraaqsa hoggannee akka abbaatitti dhiiga dhangalaasaa akka garbaatitti qilee namni kamuu bu'uu dide buunee biyya tanaaf jennee biyya tanaaf duunee bilisummaa bituu eegallaan gabaanii akka waan taphataa as geennee taphaanii ifaan ibsineen eega fedhas baate ifaajeen gootota sirbatti fakkaate. Qabsoo kubbaa seetee nu harkaa buufachuuf waa walitti qabnu ofumaa dhuunfachuuf hawaasni qawweefuu hin beekne sagaduu akka waan arraba dheerateef badatu hoyye hooyyee yaasee hoohoo jedhee iyyaa haboommota dharaa waa masbuutuu biyyaa ofii gala malee boolla qopheessetti nama kennan galchu dhugaa dhoqqeessetti abbaan fedhe yoo fedhe matatti haa baatu nu bakka hin qabnu tuqaa lafa nyaatu. Marre adabadhu ka adaban feene lagaatiin cehinnu mooqaata ceene bakka ati eegdu ummanni lixeera akka ati beektu ummanni dideera waan hin goone godhuuf hanga dhiirtu dachi si bilisoomsineerraa galata nuuf galchi jedhe qeerroon jedhi ittimi haadidu taayitaa abduu fi bubbeen namaan fidu safartuu moofaanii ufiif nu madaalaa
ilaalcha doofaanii oliif gadi taalaa anumatu caalaa qabatee du'uu fi qilee ofii bu'e biyyi haa bu'uu fi siyaasaa dulloomaan dibbee dur haleelee karaa qaxxaamuraan angoomuu kajeelee inni qoree takka biyyarraan buqqifne ka biyyaaf hojjetee waa takka mul'ifne ka furmaatan qabne rakkoo tarreessituun duwwaa harka duwwaa angoommacheessituun adabadhu jedhiini barra kasii tarte ulfina hin feetu harreen daaraa barte dugda keenya gubbaa jiraachuu dadhabee ka silaa jibbinu jibbuu jalqabee inni waa'ee keenya kaleessin barsiifne inni cufuu yaalu karaa nu barsiifne akka waan jallataa jibbuudhaaf hanqannoo akka waan maraataa hidhuudhaaf hanqannoo humnaa fi ga'umsa nu qabnu dagatee ittiin nu waraanuuf shomboqqoo qaratee kafii gudursinee yoo ofirraan qabnee yoo waliin tumsinee nu oofuu dhabullee gara ofii oofame nu moo'uu dhabullee ka ofii moo'ame obsa keenya kana tuqee nurraa fixa gara nuun feenitti tuttuqee nuun lixa yoo ta'uu fi dide qilleensi nagaadha waan goon akka goonu kaleessi ragaadha beekatu beekatee haa galuu golatti hin jiru jedhiini taayitaan tolatti kasilaan jiraanne nuun jiraataa ta'ee kasilaa salphatu siin salphinnaa ba'ee kasi baachuu qabu dugdi kan kee baatee olmaan ati oolteef quufa itti taatee gurri dharaan duude si dhaga'uu diduu hojiin kee dhagaadha homa takkaan fidu atin darbin malee daangaa safuu seeraa waan kaasuuf waan baasu hawaasni bareera otoo manni bal'aan si duubaan hiriiruu kan quba dammaatiin si tuqu hin jiru sabaa fi sablammii hundaa wal qixxeessaa ilaalcha kee moo'aan abjuu kee milkeessaa baraa fi angoo keetitti sirnaan fayyadamee seenaa hojjedhuuti borseenaan argame barreessee kan dhiyeesse barreessaa Amaan Yafaroot waraabulaa Galatooma. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام تاتي سنيف أنا وريانا رفيتان ويلكام جتان بغنا غان دوفني كاكالي ببريدو إلمان رمو كربي نرمو ما ولي نباداس أكاسوما كان إسلام ما ربي ولي نباداس بغا ربي نغا ولي نديبس وريا رب ولي بغا دفتاني جونتان لين بغنا غان دفتاني دي أدا غاري إيغا فارو ربي كي نغالتني الحمد لله ربي فيانون دايو كني ولي نديبس gama sagantaa kiyyaati seenaa sagantaan kiyyaa dhammataan dureeni nama hedduun galle na fakkaate qaqqaalii babbareedduu ilmaan Oromoodha oduun juuntaadha dhadhaa ibidda bu'e taate waa'ee juuntaa nurraa dhiiginaa mootummaan gabbaasu ta'u cal juuntaa qaban mana hidhaa kaleessaa guyyaa irraa ibalu kan dhiyaate maatiin ibaluu dhiyaate kana malee ammoo inni sin eeddan eenyu du'e eenyu qabame eenyu gubate eenyu qilee irraa bade eenyu dhabame agana qofa eegam everything is done cal namni hundinuu waan gadhuuf eeguu malee wattak rasaas illee cadhisuun oolu gaara Tigraay keessaa Finfinnee guyyaa kaleessaa Biraanuu Juullaafaa gooticha Oromoo leenca Oromoodha. Kalulee nama gammachiisu abbaa istiraateejii mala baasuun beekame ka onneen beekame ka dubbiin beekame kalee waltajjii gubbaa bahee bookkisaa oole jechuudha. Jarri qaata gartee hangoo irraa duuddee barcumaa Finfinnee keessaa yaatee Maqalee galtee ka Maqalee keessaa yaatee gaariin deemtee gaarii irraa duuddee miilaatti qaaddachaatee jedhe daan dhumate dubbiin. Kanaaf warri waa'ee gartee eenyu qabame eenyu ajjeefame nurraa caqastan nu duraa isiniif hindee jira. Ammoo inni isin eegdanii mootummaa qofarraa anillee isinillee hundi namaatu jechuudha. Gaafa yookaan abbichuun yookaan abbaa fedhee haa ta'u gabbaanii ibaluun ni ajjeefne ibaluun akkana goone ibaluun harkaa qabna kana qofa caqasa yookaan ammoo mana murtii caqasa manni murtii kaleessas wayiin gabbaye ardhallee wayiin gabbaye Siree
Kanaaf ilmaan abbaa gadaa abbootiin malaa kan gartee gaafa waa godhanillee gaafa waa gootellee suutuma deemtu adda biyyi namni bulaa jirtuun hayyootaan ummata adaba qabu ummata sirna qabu kasuuta deemu kan argin jenne kan niin deemaa jirti jechuudha. Ni goona godhan sigalee ni qaban isaan sa'atii jedhan san gubbatti baallamni baallama warra gartee baallama guutuu jechuudha. Ilmaan Oromoo kan biyya bulchuu jiran. Kanaaf ammoo inni goonu cal'isaa nuun jedhe warri macaqasaa warru macaqafnaa jechuudha. Dubbiin maal jennaan addaan galte. Addunyaan kan eeggaddaa ganama kanaatti taga Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa, Noorween baatutti wawwaccee xiqqoo isii waa uumuu barbaaddeeti dhiifamaa jetti gaddachaate jechuudha. Soorii jedheen jarri wawwaccee akkanaa maaliidhaa Eertiraallee waraana Eertiraallee seenee akkana tattaati jennaan dhaabbichuun waan jedheen jarana si aqlii qabdu mataa qabdu gaaf duraa isinitti himne waraana Eertiraa isin baantan waraana uffata waraana oomishaa turte humna keenya qabdee waan hedduu dalaguu deemaa jirti ganama isinitti himne adabadhaa taa'anii waan isin galchine keessan seenina. Soorii jedhe warri gartee dura taa'anii mootummoota addunyaallee awwanni na quubsee irraa na deebise muumicha ministeeraa Dr. Abiyyiidha jedhe jalaggalee dubbii qotee ija keessaa baasee irraa gaafadhee na amansiisee kanaaf wanni takka hin jiru wanni nu dubbachaa baane kan gartee waraanni Eertiraallee seenee maali karaa nagaa illee jennee deemnu wanni nagaa illee ta'e nu hin jiru gabaan addaan galtee jirti takka waraanni Eertiraa daangaa cabsee seenee illee hin jiru ragaa takka illee dhabnee jira ragaan na quubse ammoo hayyicha Afrikaa keessaa gabba'e ilmi abbaa gadaa waan guutuu quubsee ragaan akka kennee jira ragaan kana caalu hin jiru jedhan Ameerikaa irraa gaafadhu isin irraa gaafadhu mootummoota addunyaa irraa. Hagasi gabaan guutuun iyyitee juuntaan ala kana hiriira baanaa karaa nagaatiin gartee waliin haasanii jedhan guutuu adda galte jechuudha. Wanni addunyaallee jechuu jirtu hayyee nutti himi. Okay, amanne amma waan jirtu deemaa jirti eenyufaa addu'e eenyufaa qabame eenyufaa maraate eenyufaa hiitii haadatti gootee harkaa qabda maraataaf ka fayyaa qabadda nuu baasii jedhanii tun hojiitii yaa jeen ammallee garte. Kanaaf wanni kana keessa ni dhaqee fi dhaabbichuun yookaan muummichi ministeeraa ilmi abbaa gadaa ilmaan abbaa gadaa kana biyya bulchuu jiran qaata asii ka'anii baankii addunyaa keessa jiru guutuu isaatiyyuu warii kenna deebisaa jechuuf deeman amma kan isin himuu barbaada jechuudha. Isin tapha seetanii bari nama ijoollee taphaa seetanii bari namootuma lallaafoo nama mataa qaqqabuu seetanii hattaa wariin Itoophiyaa keessaa saamame ilmaan namaa boochisanii alatti guuranii warri gartee birrii maali naayima maqaan isaa OMN fa'aa kafalanii fi warroota liistii baasan kana guutuu isa deebisuu deema namni taphaame wariin jarri nyaatan ka shanee irraa qabadhu girrisaa baandaa irraa qabadhu ka intarneetii kafalame rabbi sinaa baasu akka itti baatan rabbi keessan beeka. Transfer isaan godhamee eenyu birrii 50 doolarii 50 ergamee dhibbi ergamee dhibbi lama ergamee eebar warri iskeel gabbisaa fallee addanyaa ne horii kana taphan seenaas kun guutuun jedhee akkasuu deema isinii miti warri addunyaa waliin saaman juuntaan baankii as guuradhaa jedhanii cheeka walii barreessanii meeshaa alaa biyyattii tanaaf galu miiliyoona tokkoon ka bitame miiliyoona 10 walii godhanii barreessan guutuu isaatu dhagaas fidaa jechuu deeman baankileen ka makiinaa irraa bitan kan gartee meeshaalee manaa irraa bitan ka waan biraa irraa bitan ka jinni irraa bitan hundinuu okay haganaan binne meeti meeshaan sun feetanii eessarraa fe'ame daangaa kamii markaba kamii meetu dhaqaan wanni addunyaa guutuu dhaqaan dalagaa jechuudha. Eekaleessa namni hangoo gubbaa taa'u abbaa isaayee fa'aa jaruma hundi isaaniitu cheeka walii barreessee kan miiliyoona tokkoon bitan miiliyoona walii katabanii as ergan as dhufanii gumrukaa wanni hundinuu ka biyya keessaa miiliyoona 10 dirgim walumaa dha'ee kana koppii asii qabsiisanii makiinaan seene 10 makiinaan achi yoo seenu galmaa'ee 100 kanarraa isinii tuqee inshallah waan biraatti isinii gaddeebi'aa osoo sanitti hin seenne waan hedduu isinii tuquu deema ilmaan Oromoodhaa tartiibaan seenaa hedduu galmeessanii Adaanech Abbabee illee adda kaagartee seenaalee isiin gootittiin Oromoodhaa addallee dalagan seenaa dalagdee jechuudha.
kanaan ka hayyoonni namoonni xiinxallanii jechoota waan isiin daladde kanneen adda baafatan isiin illee ka urjii bara kanaa waan jechuu jiru uummanni warri kaleessa nu cabsee mataarra nu deemu hay jarana si ijoolleen ilma abbaa gadaa jedhan kuni gadaa jechuun ilmaan abbaa gadaa jechuun warri gartee uummanni mammagaallan ayyaa waliin jedhan kunniin dandeettii akka qaban maal nyaatanii guddatan akkuma warra fiiguusan gartee ijoolleen Oromoo fiiginsaanii beekamti aadaa haasaanillee hayyummaanillee ilmaan Oromoo ni beekamti jechi isaan jedhanii bakki isaan kaayan yeroon itti dubbatan kun akkam jedhanii ajaa'ibu jiran jechuudha. Kanaaf kaama suuraa goota keennaaf hayyuu keennaa leenca Oromoodhaa kan lolee lolchiise kan ari'ee ariisise kan gartee makiinaa irraa masaraa mootummaatii nama yaasee maqalee galchee maqalee yaasee gaariin baqachiisee gaarii keessaa yaasee miilaan baqachiisee Biraanuu Juulla jeneraal Biraanuu Juulla irra kaadhaa jennee guyyaa takka lamarra oolchinee ammoo kan isiillee irra kaadnaa jechuudha. Hayyoota Oromoodhaa akkanatti gartee gubbaa irraa gadiitti wal gammachiifna. Ilmaan Oromoodhaa kan tartiibatti dhaabbichuun guunnoo masaraa mootummaa gubbaa jiraanaat kiiloo jechuudha. Inni achi taa'ee jaran akkam bultan nagaa jedhan jechuudha. Kaleessa iddeen naachuu jedhaniin kan jaran akkam bultan bultiin nagaa jabaadhaa kaa jedhaan gartee gubbaa sanii taa'e jechuudha. Biraanuu Juullaatiif hundi isaaniitu achiin taakkalee uumaa qabadhu kaa namnu barka fura dabartee bakka diinagdee bakkoota silaa waa barbaadaniin guutuu naqatee mammagaallan ilmaan ayyaa ta'in achi naqatee tunniin hundinuu achi jalaa awwaattee jechuudha. Ambi gaafa isaan afaan Oromoo afaan Amaarifaatitti hiikkatan ambi waan dalage. Warra Tigraay baraa kana saree nyaatte. Fayyaalessa keenya jala keetteeti ambi quban qabu waan ni dalagu. Masaraa mootummaa keessa. Aabbichuu jala leencoo baatii jira. Leenci gartee ummata adii ambisa laatuuf kana gola hundaa takka takkatti beeku. Sigalee yeroo hello are you doing this Mr. Dr. Abiy yeroo jedhaniin no this Mr. Leencoo baati. Hi how you doing boss? Qaata eegaleechoo inni qaata waa warri gaafachoo dhufe kaan olli jechuma lama jedhee ofirraa deebisa. Hinaa'u gola hunda beekaa beeyti. Aabbichuun dalagaa ofii dalagata. Adiillee nagasitti leencoo baatii achitti karaa hundarraa cufe. Dippiloomaasii gartee waan silaa jirtu waa warri gartee imbaasiin gaafatu warri biyya alaa gaafatu ilma Oromootu cufa kaa harki namtu harkaachuu hin dandeenye bara. Waa'ee Oromoo yaati yoo gadhufan asiin gara Shimallisiitiin gadhufnaa illee nu abbaa gadaati. Kantiibaa Finfinneetiin dhufnaa illee nu abbaa gadaati. Raayyaa ittisa biyyaatiin dhufnaa illee nu abbaa gadaati. Humna qilleensaatiin dhufnaa illee nu abbaa gadaati. Loojistikii biyyaa kan waraanaatiin bakkuma feete seen hin jiru kan ilmaan abbaa gadaa malee sigalee hindeennoo naftee akkamiin dhufte amma jechuudha. Kanaan caafamee miree taa'ee danda'a ammoo asii rabbiin abba jala kaa'ee leenca tokko jagartee leenci leenca guddifataa beektanii taa'ee danda'a ammoo amba gamanaan lafa saammachuu hanna ganamaan eegalte osoo lafti hin bari'in hanna yaate hambi nuni lollaa nuti juuntaa buqqifnee qiletti naqu jirra jarri gad deebiteetu ol qaayitii fi raayyaa hatutti seente jechuudha. Taa'ee asuma taa'eetu waan boombii takkatti gad darbate iyyee iyyisiisee jarri wonyaani jarra ta'a jedheen harka miskiina sanii nyaata keessa lixanii nyaata duraan balleessina namni kuwaa tokkotti of laalu deebi'e jechuudha. Quba of laalu jira namni. Allah barana malee juuntaan bara juuntaan hedduu achi qofa seenaa juuntaan barana malee salphanne jechuudha. Harcaatuun teenna tagartee as teettee nama abaaruudhaa fi dhara dalayyuu ammoo yeroo gartee ilmaan abbaa gadaa takkatti waa darbatan as teettee albaatii garaan jala yaa jechuu gartee akka nama ameebaan dhukkubni ameebaa qabee asii ichitti yeroo xiqqoo isii namni isaanii ol jedhee waa dubbate afuur itti deebi'ee xiqqoo obbo akka biyaasaan sirraa dhaabbattee xiqqoo nama wayyaa jettee as teettee gartee. Zaman akkanaa takkaa nuti seenaa Itoophiyaa keessatti dagarre hambidha maa dhaqee ol fiigaa dhaqee garandee laadhaa dhaqee balballi banaan takka hin jirtu cufa. Yoo lola fuudhan kunooti magaalaa ilmaan dhaayyaa qaata oliitee dhufte. Baacaa dabalee asii wal barbaaddi bara. Baacaa dabalee asii kan utaalee Tigraay dhaqee baacaa kalee shiraan abbaa isaa baate adiite Geetaachoo Asaffaa baate asii fuudhee itti baacaan dhufe jennaan hambi ijoollee illee fudhanne qilee of kaa'e mee eenyu jettan jiran baacaa dabalee bu'e baacaa dabalee bu'e
Asillee warra godhu fe'ee hin taane jala na jedhe. Gabrasiyoon boolla qotaa ture beektanii waajjira jalatti boolla qotee lafa jala kilaasii kifilee ittaniin ruumiitti tolfatee elektiriika itti galchee qilleensa waan itti galfatee silaashi taa'uu barbaadeen takka waraanaan gubbaa lolaa jedhee jala tolfachuu jira. Baacaan dhufe jennaani. Anta waa jedheetumaan dubbiin jajjabduu jedhe. Aadam Mahammad achii kaase Biraanuu Juullaa kaase dubbiin jajjabdu itti gaafa kanaa jirre jechuudha. Baacaa dabalee waame jennaan hayi baacaa mu'ee karaa buute. So dubbiin tuni ambaan taane jedhana. Dubbii jajjabduu qabate bara nama. Warra kalee nu bulchellee warri kalee. Oree qawwee guuratee hin lolla jedhee oree qawwee guuratee hin lolla jedhee asii gara raayyaa kana keessa hangayyaa'e gara Walqaayitii kana keessa. Baacaa dabalee kan dhufe jennaan ol deebiteeti of duubas gara galtee dachaate Walqaayitiif raayyatee na jedhe. Walqaayitiif raayyatee na jedhe ol gara galte. Taayyaa asiitti dhugaasee jennaan iyyuu eegalte. Allahu Akbar. Alhamdulillah jedhame. Mee ilmaan Oromoo namni dhugaan. Jazaa kaleessa binurra daladdan Rabbi deebiseef osoo kennaa iyyuu kijibu. Uummanni kenna waan nuun jedhe bar warri kennan beektanii kenni sunni. Takka nabdi Oromoo waa takka iyyuu keessaa qabdu nuun jedhan. Ree hadha bakka takka mee namni tokko hadha namni tokko bakka takka bakka hadha waan deemu keessatti ijoollee hadha agartanii dhiirran kaleessa badhaasan laala agartee Finfinnee walitti qabanii. Eenyu maqaa waamantu Biraanuu Juullaa eenyu Oromoo. Ataalee Cittaanaan eenyu Oromoo. Deemi kagati jiru waltajjii feete gubbaa dhaqe. Waltajjii feete gubbaa. Barrabbiin kun isin gahee nuun jedhe ilmaan ayyaa. Salphin namaan bitamuun nama jala deemuun si galee isin gahee nuun jedhe rabbiin nuun jedhe bara alhamdulillah. Tak ol fiiganii gab fiiganii dhaga bu'anii tana beekanii kaleessa. Tana beekanii utaalanii bakka hin taane meetu qofaadha isinii kaa'u jirtu isin jalaallee badii yoona aaruu baattan namni hedduun ni aartanii obsa rabbi isinii haa kennu. Meeqa yoo qilleensi kee ka laaptoopi irraa kun dalagee waa isin dhageessa. Hin aarinaa ka namni hedduun ni aartanii jalaan aarinaa. Bismillah Rabbi fiti. በብዙ ቦታ እውቅና የማይሰጣቸው ሙክልና የማይሰጣቸው በተለይ አማራው በዚህ ላይ እንዳታጡ ግቡበት። ምክንያቱም እንደ አማራ በኢትዮጵያ የተበተነ ብሔር ያለ አይመስለኝም። በብስፋት አለ እዛ ክልል ያለው የእናንተ ማቦ ኢንተርኔቲንግ ያለን ጎበነ ጀራ waan kana odi ganama si garsiise ganama kana waa dubbadheeti iyya bakka mara iyyisiise nama ragaawii nama naafi dedhees ni fidi asumaan isin dhageessuu fi akka naa ayyamtan abdii qaba qilleensi yeroo taphataa እውቅናና ውክልና በብዙ ቦታ እውቅና የማይሰጣቸው ሙክልና የማይሰጣቸው በተለይ አማራው በዚህ ላይ እንዳታጡ ግቡበት። ምክንያቱም እንደ አማራ በኢትዮጵያ የተበተነ ብሔር ያለ አይመስለኝም። በብስፋት አለ እዛ ክልል ያለው የእናንተ waan kana waan isin fidee qaba qilleensa haadhu foo qilleensi itti isin deebisa isin irraan dhaabu waan jedhe jawweetu asiin ganama kana waan jawweetu asiin dura waan jedhe asii ka'ee dhaqe Bahardaar dhaqeeti waan jedheen ummata Amaaraa ofirraa rabu yaa Rabbi akkam nu goota namni adda dhufe kun kan nu dandeenyu miti. Mammagaallaan ilmaan ayyaa warra waliin jedhu kan wal dhagahu kan gootummaan dubbatu nama quubsu lolu
bakka hundaan dajalaan baane dhufe akkam jedhanii isaanii abboo osoo dhoorkin osoo wal ficcisi osoo binnee wal irra duulchifu osoo nu awwaal yoo qilleensa hiddunaa dhufe agarsiisanii jechanii jedhesanii kaa osoo isaan jedhanii booyan dhaqe bettani gaaf durii jawwee waan nuun jedhe maqalee dhaqu malee jedhe hay jara dubbiin akkam jennee gaafanne dhaqu malee qabaa ganna isa abboo maqalee Tigreesitu waan hunda dalgee akkam no adaan bolii mallatteessu deema gaafasu hin dadhabne jara na taa rabbi jedha abboo jawartaa dhaqu malee abboo jarri si ajjeefti akkamiin ajjeefti nun beenu kaa beettanii fayyaalee yiiteen miskiinan okay san organia ka godhan gondaadha si utaalee yonnaa dhaqe daa'ima baqaa isaa tana Bahardar dhaqee jennaan baga dhufte Jawaar namni kun dunu ka jawaasee laala Jawaariin kun gartee qandanyaa Oromoo kaleessa looniin dalagaa ture kaleessuma alaabaa keenya uffateetiin Itoophiyaatti gidam jechaa ture qaata oonaak ta'eetti jawabaastee osoo jarri ta'eetti bakkuma kalee jira jedhee akkam isin bar Amaarri ummanni Amaaraa Itoophiyaa Oromiyaa keessatti ummanni guddaan Oromiyaa keessatti dhagaa Itoophiyaan Oromiyaa keessa faca'ee Oromiyaa keessatti ummanni guddaan lammaffaadha Oromiyaa keessatti isinii ummata Amaaraati jedheen Amaarri rifatee ka ija babaasee amti what hunduu midnoo mittiloosti digam jedheen isinii jedheen isiniin jenneen iree kana qofattuu gad hin dhaabne mirga qabdanii jedheen bakka bu'oota keessa caffee Oromiyaa keessa filachuu Allahu akbar iyyi ka Amaarri fiisi harka dhee ka utaali waliin bu'ika dubbiin tun dhugamoo kijiba hii kun jira bara samii kaara internetti kana du'aayitu godha internetti gadaatee bu dim na dura achaatti eega daqiiqa magabaab duun daqiiqa lama sadii qilleensa kanatu kaa laaptoopi irra beeytarii qilleensa bitanneeti daataa moobaayila irraa qabna ka bakka keessa jirru kun waayifaan baay'ee du'a eegamee duba isin deebiseetiin bismillah lakki beektani rakkoon qabnu waayifaan biyya kanaan dalaguu daataa bitanneetiin isin yoonna goona ውክልናን እውቅና ኖሮኝ ሜዮ አገሲናል እውቅናና ውክልና ይረስ ሊዴባ ጨቃ ሰው ረፋና ማለት በብዙ ቦታ እውቅና የማይሰጣቸው ውክልና የማይሰጣቸው በተለይ አማራው በዚህ ላይ እንዳታፉ ግፉበት ምክንያቱም እንደ አማራ በኢትዮጵያ የተበተነ ብሔር ያለ አይመስለኝም በስፋት አለ እዛ ክልል ያለው የእናንተ ወንድም ummanni Amaaraa hin sodaatin ati seen gibuubbate ne bari seenatti gibuubbate seenaa gartee kunaa dagartee sidii bantaa ka onnachiisu seenatti seenaa harka illee seenatti ummata Oromoo kan maal as sodaatanii ciiftanii miti seenatti namni akka keessan Oromiyaa keessa faca'ee jiru seenaa maal as ciistanii jaba baastan kana ummata gabra kalee gabroonfachaa baatan kan dhaqqanii dhukkee irraa kaasu malee maal as ciistani gibuubbate duuba deebi'ee harka illee bari seenaa jedheen kana na sidii dhimaa qoma dhadhaadhee ana beekaa tuuta kun ummata ufirraa seentee dhukkisiistee ufirraa dhoorgitu malee diqqoo ija si argatee nama sirratti baya gibuubbate den eeguubbati kiyyaamu ወይ ቂሌን ነጠቱት ትግሬዩ ቂሌን ነጠኒ በብዙ ቦታ እውቅና የማይሰጣቸው ሙክልና የማይሰጣቸው በተለይ አማራው በዚህ ላይ እንዳታፉ ግፉበት ምክንያቱም እንደ አማራ በኢትዮጵያ የተበተነ ብሔር ያለ አይመስለኝም በብስፋት አለ እዛ ክልል ያለው የእናንተ ወንድም እና እህት መብቱ ሊከበር ይገባል ውክልናና እውቅና ሊኖረው ይገባል ይሄ ከናንተ ኦቦሌሲ ከሰኒ ኦቦሌቲን ተሰን kan oromiyaa keessa jiru wuklina beetu bakka buummaa mirgi isaanii kabajamuuf beekumsi isin kennamu qabaad miiliyoona tokko jira isin gadhu faayee gan miiliyoona tokkotti oromiyaa keessara caffee keessa seenuu qabdan jedhe yeroo oromoonni dura taa'aa magaalaa taate itti aanaa ta'uu qabda yoo kana itti aanaa taate oromoo si jala deemuu qabdi maalummaan sodaatee ciisunutu beeka kana kalee akka dhiiraa si hidhattanii qabattanii hadha asiistanii itti yaa'u malee maalummaan asin dachee ciisu isin dhiibanan isin dadhabne gibuubbatti seenaatti ታገራለሁ በጣም አስፈላጊ የሆነ ጉዳይ ነው ኦኬ ዋንጃብቱ እንጀራ ኦሮሚያ ውስጥ ከኦሮሞ ቀጥሎ ትልቁ ኤጋ ባታርከ ትራንታን በጣም አስፈላጊ የሆነ ጉዳይ ነው
ይሄ ከእናንተ ጋር እታገላለሁ። በጣም ይገባል። ውክልናና እውቅና ሊኖረው ይገባል። ይሄ ከእናንተ ጋር እታገላለሁ። በጣም አስፈላጊ የሆነ ጉዳይ ነው። ከነረቲ ዋዬ ኡመኒ አማራ ኢትዮ ኦሮሚያ ኬሰት በከቡአ ጨፌ ኬሰት ኤሺ መልስ ይንፋች ደርበኒ ከገርቴ ኦሮሚያ ከነ ቡረት አና ኢሲ ወሊን ቀብሳ ጀድ አከና ኢፋ ኮቱ ጀድ መራትቺ በዲራ ኤጋሜ ዱቢ ብራ ገዱ ሁጅራ ዱባል በኦሮሚያ ውስጥ ከኦሮሞ ቀጥሎ ትልቁ ብሔር አማራ ነው። ውክልና ሊኖረው ይገባል። በኦሮሚያ ጨፌ አብሶሉትሊ ሊኖረው ይገባል። በኦሮሚያ ምክር ቤት ሊኖረው ይገባል። ይኸው ነው ፈልጫቃ ውክልናና ውክልና ጀው የስራቡን ያባቂ ቪዲዮ ላይ ተርካቃ መስኒ ገባብና ከእስላም ረዱበት መረካ ቀምና ወኒ ቢያ በለሱ ትጅሩ ማመዶ ተዲቆ ከጀ ወና ከገርቴ ኢትዮጵያ ማመዶ ዲቆ ነኑባ ቤቱን ኡስታዝ አመዲን ጀበልፋ እስኒ ገባሳ አፋራ ማሪፋ ዲማል ጋቢ ዴቢ መረጅ አባ ጪቲን እንጅሩ ዳይሬክት ከጌታቸው አረዳፋው ጂቱ ጅረስኒ ገባብና ተከተከት ማል ጉደም ወከቀብ ወጋ ለማን ከነ ከሰ የሮ ኑራ ደብሬ ዋንሲላ ደለጉ ቀም ደለጋን ጅሩ ከጀ ዋንሲላ ደለጉ ጅሩ ጌታቸው ዘፎች ዋንሲላ ደለጉት ጅሩ ደለጉት እንጅሩ ከናፍ ወኒ ከንስኒ ነቀፍ ቀባ ኦሶ አከናት ዱባን ፑሽ ጎዳኒ ዳቀኒ ላል ውክልና በከቡ ጨፌ ከሰ ኡመኒ አማራ ጨፌ ኦሮሚያ ትበራ በከቡ አን oso isin esa jirta miliona kudha tokko jedhe oromotti aane guddinaan oromiyaa keessatti inni lammata ummata amaaraa isinii jedheen jechuudha. Kana hunda cabsitee keessaa baate dhiirte jechuudha. Ambi ka ofirraa raftu akka gaafas ka'anii walloon dhayan akka gaafas ka'anii gartee ummata keenya fixan masgida gubuun eegasii dhufte ijoollee yuunivarsiitii keessa fixuun eegasii dhufte wanni kun hundinuu maaliif isinii kenna beektu ragaaf qabnee teennaan hunda. Guyyaa eeggatti. Guyyaa eeggatti nuti ummata namni gurguratu miti siyaasa Oromoon ummata namni itti taphatu miti guyyaan waliin oolaa halkan amba waliin bulaa halkan nurra mari'achaa bulanii guyyaa gartee gogaa Oromoo uffatanii ganama gabbaanii sigalee akka kopportaa qurraa gartee guyyaan uffataniitiin nutti bashannanii miti jechuudha. Kanaaf wanni kana kan isin dhandheef adda ilmaan Oromoo qalee quba itti qaban suni wal marru laal yeroo asin 4 kiiloo laalte eenyu agarta abbichu 4 kiiloo Oromoo achisi gaddubbata yeroo asin piyaasa kana ol baatee fuula kan kee gara gartee kaabaa gara galtee laalte adaanechi nagarta jechuudha. Yeroo achiin gaddeebte lagaa kana keessaan gara bahaa kana achi laalte eenyu nagarta eenyu naayibaa shimalisi nagarta gara feete laal finfinnee handhuura keessa dhaabadhu gara malaa laal Oromoo Sigalee dirree lolaa dhaqee ambi dhama'ee ollaalee gallaalee baqatee dacha kubisitti himne san jechuudha. Baacaa dabalee eebalu qilleensamii gubbaa yoo laalaan Oromoo. Dachiin namaan cittee machaa'ee sakkaree namni. Soo kanaaf akkasii meegama yaada kiyyaa diggasseenee isinii tuttuqaa xiqqoo isin. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa tagartee babbareedduu tanniin kaadha osoo gartee itti keessa gaddeemne baraa yoo amma keessa gadhoofne bakka hundaa dhaqe. Taayee danda'a ammoo gooticha rabbiin as nama jala kaa'ee baraa inni girrisaa gaaf durii gabbayee afaan qabachiise. Geetaachoo Asaffaa Baallee isaa barnamni barasiitti naqe. Akka gaafas inni rifachiise Oromoo deemuu dadhabde Geetaachoo Asaffaa Baallee. Warra gartee kaleessaallee warra dheengaddaa gartee ka abbichuun jedhe gaafa Baallee ka abbichuu waan jedha geettanii. Warra kalee laala ka ambi kijibduun kijibdu Baalee dhaqee Baalee tana keessa waa'ee dudubbate waan jedheen uummata Baalee kun nu gammoojjii gadi dhaqee bara. Warra kaleessa haxoomni dhabamti sun cabxe biraa galaa jedheen. Warra maqalee nu dhufellee galchinee jedheen maqalitti. Teettaniituma waaqoo guutuu jettanii faarsuu dhiisaa gabbaa dalgadhaa jedheen gadaan teessanii. Sigalee garii namaatiin galle garii namaa ni rifata namni inni irraa dhaga'uu barbaadu itti himuu qaban itti hidhuu qaban garii gurratti.
gurratti naqaawa baaftee gurra gootee yeroo cufaa gurra irraa taasa'uu qabdan. Mee maal jedhe? Maal kagarii ammoo yeroo inni dhiisoo soofatu anqaraa beekee dhaqaati jala ka'e. Ka isa awwaalu. Kanaaf gara feete ilaali. Abbichuu ilma gartee Ahmad Aliidha. Leechoo ilma baatii. Deemka Adaanech. Taakkalee. Bara Finfinnee tana faa seenaa guddoo keessaa himna bara. Ilmaan Tuulamaa abbichuun ilma Oromoo ta'uu Oromoo dalaguu bara. Tuulamni ta'u Oromoo ta'uu naannoo Finfinneen ilma Tuulamaa irraa buusee intala Tuulamaa gubbaa kaa'e. Warri ambi koottaati Oromiyaa keessaa isin ambi waamuyyuu Oromiyaa keessattuu asii miisin Finfinnee dhiisa. Ganduma Baalee, Wallaggaa fi Shawaa fi Jimmaa fi Booranaa fi Ilbaaborii fi Harargee fi maal kanayyuu dhaqaa bulchaa jedhaa nambi. Inni ammoo bar mataa dhiisi mataan qaraa keessanii Finfinnee fudhattanii taganaan tullee dhaqaa jedhaa nambi. Inni Oromticha fuudhee Oromtitti as kaa'e. Allah asaphin hagana geettu jedhama. Sigalee. Dubbiin itee jennaan Adam Mahammad achii fuudheetiin biraan ujuulla kaa'e. Hay si maal dubbiin akkanaa jiran. Waan jettuun faranjiin nama akkana kana konfidensii ittiin nama ofirratti abdii qabu. Ka waan sodaatu, ka waan godhu beeku. Ka yeroo gaafatan deebii deebisu. Sigalee. Qoma dhadhatee waan barbaade godha. Iyyaa dhaqee baalaadaraan kun gartee bara hin arga dubbii. Ambaa galte baalaadaraa fa'a. Baalaadaraa jedhamu marti nu baalaadaraa. Baalaadaraa kan kee asuma sobeetuma guyyaan biraan geette xiqqoo masii kabalarii garan deebi'a. Osuma kabalan qilintoo keessa lafa dha'een illee. Wal fakkaataa wal barbaada jedhanii yeroo takka qilintoo duudii ambii waliin shira dalagu. Abdii illee farraan babbade jechuudha. Kanaaf waan kanaa wal qabatu isinii tuqa. Warroonni as keessa teettan inshaallah. Mata duree kiyya isinii deebi'a. Eegasii waan gabaabduu si jedhee keessaa ba'a inshaallah. Mata dureen kiyya hadhaa muummichi ministeeraa yookaan ammoo ilmi abbaa gadaa mallaqa juuntaan biyyoota addunyaa keessatti guurate deebisuudhaaf murteeffatee jira jechuudha. Mallaqni hagam beeytu achi gubbaa isinii kaa'ee jira. Birri Itoophiyaa namni hedduun lakkoofsa kanan beeytan kaa. Ani illee baradhe malee lakkoofsi takkaan laakka illee nagarre illee. Namni Itoophiyaa keessaa laakka illee jedhatti fakkaan hin jiru. Lakkoofsa birrii kanaa Itoophiyaa keessa namni laakka jiraa jedhan. Mee namni jiraattoo jiraatte naayin yoo herregaani kama onnaa dhooftee faa malee kaalkuleeteraan yookaan ammoo kompiitara kee telefoona kee gubbaatti ammaa dhoofte malee birrii tokko tuqaa afur tiileera biiliyeenaan miiliyeenaa miti yookaan miiliyeenaa miti yookaan biiliyeenaa miti tiileera birrii tiileera tuqaa tokko tuqaa afur juuntaan baankilee addunyaatti guurate malaammaltummaan maaliidhaan malaammaltummaadhaan akkam godhee ilmi abbaa gadaa achii fuudhare akkam godhee birri Ameerikaa jirtu Noorwee jirtu Awustiraaliyaa jirtu UK jirtu biyyoota guddatte kan seera kamiin humna kamiin misaa'ila akka bu'amu sodaachisee akkam fuun birri xiqqii himree biyyi takkaa birri agana ga'u deebistu hin jirtu. Wariin kun yoo deebi'amoo Itoophiyaa birri bu'aa gam qaba. Tiileera bara. Birri tiileera tokko tuqaa afur. Mootummaa Itoophiyaa maaliin cabee baajanni hin jiru akkana taate doktoroota bara profeesaroota mee profeesar doktor ati waa'ee gartee ekonomistiidha waa'ee kanaa barattee jirta biyyi takka gartee ekonomisii akkamitti cabaa akkamitti guddata amma shaggireen kun akkamitti gartee biyya kana ekonomiin ka cabee kun akkana ta'ee jira akkamitti seena Itoophiyaan cabtee jirti kun waan takka illee inni harkaa qabu hin jiru ummanni Oromoodhaatti garagalee jira karaa marti cufamee jira yoo Oromiyaan karaa ofii cufattee jette ufiin cabee waraanni waan nyaatu dhabee itti garagalee itti dhukaasa ummanni ufiin gartee garagalee itti dhukaasa qabalee keessa gadda kennan bulchaa kennanii dhaabbannaa fulbaana soddobaan duuba mootummaan hin jiru kanaafuu gartee kun cabee batee jira kanaati inni jiru hin jiru biyyi akkanaafa akkana taateetiin inni maal herrega beeyta miidiyaa gubbaa ta'e wanni inni herregu anillee hagana hinata gartee ambi ka herregu Geetaachoo Asaffaa hagam baatee Geetaachoo Raaddaa hagam baasee
Sinigalee abbaa isaayii hagam baafatee hattuun sukkaaraa kana hunda herrega ambi qaata gartee hannaan keessa inni illee halkan yeroo rafu gara addaa ta'e ciiseen yaa rabbi baluun fa'aachinuuf baqqalaa garbaaf. Akkana kakkaata jite ambi. Maaliif inni waan ittiin eebbifame kutaa laakka'ee takkana maaliif baa jedhee yookaan ammoo ABCD jedhee ittiin laakka'e tanaan anillee hannaasiin seenee keessaa ilma dhaaf halkanii guyyaa agartee yaadni isaa tana qaata muummicha ministeeraa cabsanii biyya hiyyoomsanii mootummaa jijjiiranii juuntaa fidanii deebisanii abbaa Tsahaayyeetiin saahiba ta'anii kun illee Geetaachoo Raddaatiin qaata yaadni kuti qaate halkan namni beektanii bahara daaqaa bulaa Oromoo fayyaalee namu ka akkam laafaan namaa irra laafaan namaa ganda kiyya kana gallee nama qotee bulaa kana buqqisee irratti gartee loon horsiifadhee lafa qota jedhee yaada miskiin illee jechuudha. Duuba seenaa tokko sidii tuqa. Chaayinaan malaamaltummaa akka Itoophiyaa liqimsee kanatti Itoophiyaan mee dura sana osoo hin turre Itoophiyaan biyyoota addunyaadhaa malaamaltummaa irratti biyya 120 biyya 180 keessaa 107 baatee jechuudha. Malaamaltummaa dura osoo waan biraatti siniin seen malaamaltummaa jechuun namni gartee hatee olachisiisu kan waa olii kennee namni kenna beektan yeroo hatta miskiinni yoo tamma biyya keessa jirraa baadiyaa kanatti buutee magaalaa xiqqoollee ati dhatte bulchaa gandaallee ati bira dhatte yoo ati harkaan deemte malee yoo miilaan deemte takka bu'aan qabdu jechuudha. Waa hunda ala fixattee dhufta waajjira wanni seentuufi yoo lafa ka barbaaddu kaartaa qofa maappii onna lafa sii kennan bakka fudhattu jechuudha. Wanni hundi ala dhumateera dallaalaan daana. Ala fixattee mana farshooti fixaa galgala mana farshoo keessa fixatte wanni hundi dhumate. Asii eegala bara laafaan as gadi kunillee. Asii ganda bar ganda kuno ganda asii bakkuma kuno mana citaa irratti ijaarattu kana mana citaa ijaarachuuf yoo ati dhatte waan hunda mana xajjiitiin fixan kanaallee. Ka magaalaallee yoo ta'u dhufte amma magaalaa dhuftee magaalaallee hoteela irra hoyyaatiin fixatta. Dallaala jira qaata waa maraa sii fixanii yeroo ati seente bes namu haala waa maal barbaaddee dhufteedhaan as yoo sekreetarittiin isaallee yookaan ammoo namni gartee waa bira jiraatee jedhin as taa'ee namu haala waa maal abboo maal barbaadde akkana mana ni ijaaranne mana ijaarachuu barbaada akkana wanni ala dhumatee biree inni waa hunda akkana godhee maqaan kennu kaardii kee kennu kana mallattee dhaqdhaq godhee itti kennu fayyaalessi ka gubboon haraamaa beeku ka biyya tana diiguun barbaadne miskiina godhachuun barbaadee inni dhufa guyyuu inni maal abboo maal barbaadde akkana kudha shanii hadhaa deebi gaaf jaa deebi jedhaan kopheen irra dhumatee inni hojii ofii dhabee halkanii guyyaa ol deeme mootummaa qaama gaggara kun mootummaadha kan uummata keenya gartee waan akka rungoon inni kaan lafa dhoorgatanii qoqobaadha inni waan hambi deemtuun quban qabu haga inni iyyuu kun iyya isaa dhaga'ee warri beeku kun dallaalli jala jira qoqobaadha magaaf kan abboo maal kana hay deemu dhiise kanaan dhiise yana godhe mootummaan kun badaa inni waasi bara gubbaa dhoorganii warra gubbaatu muummicha ministeeraatti lafa keenya namaan jedhe inni haasi gargaaru deemu dhaqati jedhaan abboo akkamitti dubbadha si dubbisuuree jedhaan ati beektaa beenaa dubbisi jedhaan kuma kudha yoo kenni jedheen kuma shankii shakaatee shan isaa geessa. Kanaan duuba kuchisiisaniiti Itoophiyaan biyya gartee 180 keessaa 100 fi malaamaltummaan jechuudha. 7 taate. Afrikaa keessaa 20ffaa baate. Liqii argachuu waa godhuuf harka 100 keessaa gamiin gasaarte beektanii 35 40 mallee ol naquu dadhabde. Hattuu guddina irraa jechuudha. Zulmii zaalima guddachuu irraa liqeeffattee liqimsuu malee hatti achisiisuu malee miila takka Chaayinaan biyyi Chaayinaa jedhamtuun seenaa tokko isinii tuqeetiitti isinii tara Chaayinaan biyya addunyaa tana keessatti malaamaltummaadhaan akka Itoophiyaa kana fa'aatti samii kuttee tokkoffaa baate turte. Maal fidde beektu? Malaamaltummaa kanaa warra gartee gubboo isin baantan akkasii isinii gala warra hatti achisiisuu kana dadhabdee jennaani murtii du'aa gabbaafte. Murtii du'aa isin baafte keessa akka Awurooppaa 2002 nama 1,200 rashante jechuudha. Dhagaa dadhabdee barbadamu nama malaamaltummaan qaban ganuu baasanii mataa irraa buqqisan qawu dirgim. Wama fedhe taati birrii fudhachuu qofaa mi'oon kijibdee akkana dalga daddabdee ati akkana hin deemne gabbaasanii mataa sirraa buqqifti 2002. 2007 nama 6,500 irraa buqqifte 2013 2014 mataa irraa buqqifte warra malaamaltummaa kana deemu jechuudha.
kuma lamaaf 15 nama beekamaa rabbi chaayinaa keessatti biliyoneera kate jechuudha. Liyoo hani nama jedhan mallaqa qabutti fayyadamee lubbuu nama 3 balleesse. Biliyoneera balaa nama jechuun beekamaa chaayinaa keessa qabeenyaan jechuudha. Gabbaafteeti karaa irraa qabde. Bara 2006 ammallee nama akka isaa biliyoneera kan gubboon shakkan yoowin boojing nama jedhaniin kanallee gabbaaftee mataa irraa buqqifte. Maaliif chaayinaan biyyoota addunyaa keessaa heddummina namaatiin nama miiliyoona 400 ol biyya qabdu jechuudha. Sanbiraa maal dalatti beektu warra kana yeroo ajjeechaaf deemtu gaafa ajjeechaaf nama kana kaatu qaama isaati irraa baaftee gurgurti. Kalee, tiruu, onnee. Ebar namni rakkatee hattuu kanaan barbii namaallee guddachuu dadhabdee akkuma kennaa kanatti. Maal jennaani yeroo hangoo gubbaati fuutee ministeera gartee ati waa bakka waan birriira liqimsan tan ati keette yoo ati gartee alaa meeshaa galchii biyya addunyaa kan waliin dalagannaalee ati liqii fuute inni liqii biileen tokko ati liqeeffattee addunyaan sii kennite wanni biyya gahu harka 100 keessaa tokko qofa wanni biyya seetu kaan inni achumaan baankii addunyaa kaata asiin dura sinii meetura waan kana yeroo dheeraa jechuudha. Siluu samtaa doroo taanqaa muutecha bashaan jettu sani Itoophiyaa keessatti yeroo hangoo gubbatti dhuftu kakuwatiseentu jira abbichuun dura. Namni yeroo hangoo qabatee hateen achisiisin gaafa hangoo irraa bu'e gaabbaa jettee kakatta. Gaafa Mangistuu Hayilemaariyaam gaafa Mallas yonna irrattu baase gabbaa hatuun dhoorqaa miti yoo qabamte ammoo gartee qiree buuta qoqofaadhu jedhin inni awaajii baasee gartee anna. Kanaan duuba tiileera tokkoo fi 4 tuqaa 4 Abbaa Isaayee faati Geetaachoo Raddaa faati addunyaa keessa guuran. Asiin dura addunyaan 2010 jechuudha gara tiileera 14 Afrikaa keessaa kaatamee bahee doolaraan yankamee gusani 2010 asiin dura waan garsiifamee jira. Itoophiyaan birrii biiliyoona 17tu hatamee ala jiru adbaasanii jechuudha. Warri waa'ee faayinaansii irratti dalagu addunyaa kanatti dalagu kan baasan 2010 yookaan akka faranjiitti jechuudha 2010 waggaa 10 hadhaa jechuudha. Kan baasan birri Itoophiyaa biiliyoona 17 Geetaachoo Asaffaa faati alatti baafattee alaa qabaachuun himamee jechuudha. Waggaa 10 eegasii kana guutuu achitti baaftee jechuudha 10 ka beekame. Kana Ameerikaa gamtu jira, Kanaadaa gamtu jira, Noorweey gamtu jira, baankii kam keessa jira. Abbichuun seera baasee namoonni irratti ammoo ragaa kaleessuu danda'u iimeeliidhaaf telefoonaan akkaataan irra gargaaramee qabeenyi Itoophiyaa keessaa hatame juuntaanati shaffisaan akka gara biyyaa deebi'ee misooma deebi'uuf dalagu jira abbichuun jechuudha. Awwaan kana caalaa kana gammachiiste hin jiru. Maaliif isin jedhe beektu? Waggaa keessaa jechuudha waggaa 30 kana keessatti waggaa 30 amma kee jiru kana keessa wanni dalagame wanni amma fakkeenyaaf warra isin gartan nama doolara 50,000 argatu jira doolara 50,000 birrii Itoophiyaa deemsa jedhan doolara 50,000 birrii Itoophiyaa deemtan mana miliyoona meeqa nyaachuu jira namni jarti bara namni rabbiif jirra akka ummanni warii dhugaa jiruuf Anni ajaa'iba yeroo beektan nama qabanii amma akkaawuntii ebaluu keessa miliyoonni agan argame akkaawuntii agaa ebaluu keessa miliyoonni agan argame maqaa isa fira isaa ebaluu irratti akkaawuntiin aganaa banan ebaluun kaazinaa keessaa gara fuudhan yoo jedhu hay wariin ala karaa maqaa gargaarsaatiin guuran illee agana herreegnee yeroo gaddeebiif warii agas ga'u kadachii rabbii ittiin citte kana jechuudha gaafa jawaarfaatii shaneedhaa daawud ibsaatii miliyoona 1,700 kafalu hay maal wariin kun eessaa dhufannee mataan gargalaa bahee beeytanii Akana guutumu yeroo namni gartee kabiriimi suufni dhufu alaa dhufu barbaadee biliyoonaan bitamee dhufa maaliin akkana dhufa barabboo namni waan akkana asii waa hedduu waan wasiilitti nimin ka jiru akkana abboo jadhaa usaalchaa baay'ee namaa hay eessaa fuudhanii horii kana baree baluu waan akkanaatu alaa dhufaa fi baree baluu waan akkana alaa bitee galchee hagam yoo nu hir'an doolaraan mana miliyoonaatti hay maal namni horii waan nuun jedhe ummanni wannaa qabaa nuun jedhe maal maqaa isaa kabirrii feekii doolara feekii ittiin dalagan namni nama warii feekii ittiin dalagan qabantu waan sanbita malee waan waan maqaan dhoofne mootummaa harkaa qabaa qabee nama feekii doolara dalagootaati malee miliyoonar illee bituu hin danda'u.
Kanaaf wanni hagan isin tuqee kaahee muummicha ministeeraatiin taphatina. Ilma abbaa gadaa. Osoo lolatti asii jiru wanni amma eegalame kun taphan seenaa. Dhiira qofatu qaba kataan kurree tan dhiira qofa buqqisa. Kurree hadha muummichi ministeeraa buqqisaa jiru tana dhiira qofa buqqisa. Maaliif waliin ala kaa'ame kuni biyyi keettellee akkamiin keettanii tuufatti qofa qabaadha. Lola guddaa waliin banuu deemaa dhiirti. Maaliif akkas godhe muummichi ministeeraa? Maaliif akkas godhe? Eegee mataan qabu. Sareen eegee mataa qabdu dunnaan haleeltuu jedha. Namu bara horii mangistuu hayile maaran fa'aa guurate hayile sillaaseen fa'aa guurate alaas ima galcha silaa. Alaa ima galchaa beektani silaa nabu. Maaliif dadhaban beektanii? Hundinuu hattu. Madaa qaba wama butaa ture inni illee addunyaa quba qabdi. Addunyaa yeroo si ergachuu kaate biyya addunyaa tun yeroo si ergachuu kaate jalqaba. Warra amma isin iyyuu kana agartanii kan alaagalee iyyuu kana taappellaa eegedhaanii jiran qaraa isin quba qabdan Oromoo isinitti himna dhagaa. Warra isin jala yaatan irra dhuu kenna malee taappellaa itti dhaanii gadhiisan. Madaa qaba. Isin iyyaa himaa baanee nu dhagahuu diddan. Isin namni dhageettan nama isin sobu nama isin kijibu. Zaalima ka isin dhageettan. Hattuu kijibduu ka isin kijibu. Sharshara gartee yoo as dhaqe kaan fakkaatu afaaniin iyyee isin awwaadhu deemu amantan malee nu amantan. Addunyaa yeroo namni tokko lammii alaa keessaayyuu akka kiyya kana fa'a paaspoora biyya alaa keessa kaatee gaafa ni biyya bulchuu dhufe gali bira. Abbaa fedhe haa ta'u abbaa fedhe. Abbaa fedhe. Taappeellaatti dhaanii gadhiisan. Godhuu baannaan bakka seenu ni beeka abbaan. God! Hayyee ajaja fudhata akkana godhuu kana godhuu Keeniyaatti 2000 kuma lamaa fi akka faranjiititti 2009 moo 8 dhiifama naa godha bare waan doongore jechuudha. Paarlaamaadhaaf yaadni tokko dhiyaate namni biyya alaatitti barate dhagaa namni biyya alaatitti yuunivarsiitii biyya bara waan birii yuunivarsiitii biyya alaatitti barate bulchiinsa keessa akka seenne seera keessa nutumaa jedhan. Maalii jedhanii biyya barate beektanii uummanni. Sammuu biyya alaa san fuudheeti biyyaan nu balleessa. Sammuu biyya alaa san fuudheeti biyyaan nu balleessa. Kama yuunivarsiitii keenya keessatti barate haalaafatu waan fedhe haa ta'u isa nu godhan. Kanaaf kalaagan illee kaas keessa jirullee qaata dhoqqee dhibba dhiite. Qaata namni warii kan isin laaltan kanaan baankii Itoophiyaatiin tiraansfara walii godhuu hin danda'ani. Warii asii ala baasaniiti alaatti tiraansfara sii godhan namni. Baankiin alaa kan irraa guuru kun illee maaliif irraa guura beektu gaafa jedhan goorraa baatee ni fudhata baankiin hedduun seera hedduu jira waan amma asirratti agartanii isin yoo himnillee isin hin galle. Tokko warii sanitti fayyadama haga jarri gaafa hangoo gubbaa jirtu jarri ittuma achi guurti malee warii san waan takka ittiin fayyadamtu baankiin ittiin fayyadama ka jarri itti hatte sun ka waliin hatte inni hattu isaa waliin hatte baankiin waliin keessa sun jechuudha. Warii achi guuranii namni itti fayyadamu gaafadhaa warra waa'ee beektan tana kaakulee godhamuu sii deebisa. Warra waa'ee biizinesaa baratee waa'ee kanarratti agartee waa'ee diinagdee irratti digirii qabu maal kanneen dhagaa gaafadhaa. Kun kan dhiiga ilma namaa ittiin dhugan. Abbichuun wanni hadha gabbayee qoma dhadhaatee deebistamu hin deebistu bardiniina warra achiisuun dafee ofiin haa himuufamu. Warra magartee waliin bira jiru kun ofiin namnu hagara na bira jira jedhamu. Inni asii kana kaaseemi biyyoonni martuu ammoo qaata inni wanni kun hadha beemi biyyi martuu qaata itti seente jedha naa gamtu nu keessa naa horiin Gabratsiyoon asii guurate. Eebara maqaan guuramuu quba qabaadhu ka jedhaa qofaami. Baandaa alaa iyyuuf girrisaa alaa iyyuu kana gargartee waa dandeettii qaqqabu kun hundinuu waa hedduu dalagee keessaa qaba. Namuu amma mootummaan hundinuu ka biyyoonni alaa ka Itoophiyaa waliin kalee waa daladde hundinuu dhooftee ilaaluu jirti. Eessa waa jiranii? Baankiin alaa ka qaata akkanatti dhukkubse laal. Maal soquu jirti amma? Maaliin nama kana ofirraa qabna? Eegaa biyyi martuu yeroo inni madaa silaa qabaatee hattuu ta'e bakka inni silaa gartee itti waa kaa'u yoo qabaate itti bilbiltila. Hi, how you doing, sir? Sila agartee muncaa ministeeraatiif bilbilte. Biyyi martuu beektee silaatti bilbilte. Okay, hello? Waan dalagaa jirtu quba qabdaa waan duraan goote beektaa qofa bareen akkasuma himanii. Yani baluuti.
Gaafa kan rifatee anallee balaan dhaqqabdee deebi'a. Adda muummicha ministeeraa waan takka ol oofanii gad oofanii xuriin takka. Akkaawuntiin isaatu adda yoo dhatte isaa muummicha ministeeraa akkaawuntiin isaa zeeroo. Warra beeku ragaa bahee filan. Ala kaayyachuu dhiisii jechuudha. Ala kaayyachuu dhiisii. Kanaaf sareen eegee madaa qabdu dunnan haleeltu janiimi eegee madaa qabu muummichi ministeeraa iskiriiru. Waan takka inni gartee ofirraa shakku hin qabu jechuudha. Maal godhaa horii kennatu biyya san jira galchaa ofirraa biyya hundaa qoratee irraan bahee ragaa itti guuree sanditti faaksii godhee itti bilbilee jila ijaaree itti ergee hagana jira dura horiin deebistan moo hin deebistan hin dinne addunyaan seera qabdi. Seera addunyaa mootummoonni addunyaatu matantu jira. Juuntaan warri biyya diige horii hatee biyyatti baasee qabeenya Itoophiyaas deebisa ofirraa. Sanaan jennaan seera jira seeraaf dhiyeessan jechuudha. Kun ilma abbaa gadaati. The first time. Afrikaa illee fakkii godhee akka Afrikaa keessaa lamuu namni naanne seenaa guddoo dalagee ittiin badhaafamuu deema muummichi ministeeraa jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo qofa dhadhaadhaa isinitti hin dheeradhu. Waa'ee mallaqa kana gubbattee jechuudha. Kun waan hedduu nama gammachiisu nama boonsu namoonni dandeettii qabdan hayyoon kan biyya alaa keessa jirtan kan biyya jaalattan hundi keessan information kana warra garaa dhimmi ilaaluun iimeeliidhaaf telefoona fudhaa information jiru kennaafi. Biliyoonaroota biyya alaa kana keessa jiran kan gartee qabeenya guddaa banan kan beezii isaa beektan keessa warri biyya alaa jirtan. Warra beezii isaa bakka namni kanaa mi'adha dhukkubni kun eessa gaa Itoophiyaa keessaa qabeenyi isaa mame nama hedduu qotuu deema. Warra sirna kaleessaa ka dargii Ilaa Sillaasee dira qabu deema balaan kun. Qabeenya biyyaa nama saame kamuu jechuudha. Hunda isaa gad dhaqee gadi qotee baasuu deema. Yoo nu jabaan qabeenya keenyas saamame lubbuu ilmi namaa irratti baddee ilmaan Oromoo hedduun gartee maqaa qabeenyi kun saamanii wareegamnee itti rakkoon hedduutti kafaltee Oromoon asiin geette jechuudha. Dhugaa kana gabbaafnee bakka hundi keessaa qonnee baasuu sigalee malaammaltummaan as keessaa illee ni badaa muummichi ministeeraatiif warri isa waliin jiru illee akka hanni godha jechuudha. Wanni kun nama jijjiirti aangoon beektu kooraan gubbaa taa'an kun bada. Bakki barcumaa kana waa itti falfalan fakkaate namni achi gubbaa yoo kore xiqqoo isinii bobboonaa jechuudha qabsaa'an fedhellee. Wanni nama jijjiirti baddu. Namni rabbi sodaatu kanaaf dhiyeessa bakka sana. So kanaaf wanni inni adda dalagu kun warra duubaa dhufuuf gaarii. Seerri gartee kaleessa tuman heeraaf seerri biyya keessa tumani kaleessa laafa qofaa dalaga. Adda jabaan dhufe. Dhugaan jirtu tana bara jabaan dhufe. Adda osoo muummicha ministeeraa ta'uu baattee jawwee keessan fa'aa ta'ee bakka laafaa ta'ee bakka tan yookaan jinni wayii fa'aa ta'ee achi dhaqee abbaa isaa hayyee faanii kan jala gangalatanii silaa. Dura kanaan lafa balleessan hayyee waliin haasofnaa gooftolee teennaa meeqootti hayyees deebi'ee akkana godha. Ameerikaa meelu jidduu seenii sigalee akkana osoo kadhatan ambat taphatanii silaa maa'ii gartee biyyallee cabsanii ofiillee cabanii jechuudha. Muummichi ministeeraa jala na kaatee maaltu gali lola bubbitti. Akkuma biraan ujuullaa ganama jedhe sani sigalee itti dhaqee raayyaan ittisa biyyaa kan nama tokkoon duraan lolu nama 10 ta'ee itti dhaqe haa qabatee deema. Sigalee osoo nu eegallee lolan injifannuu jedhe jara eegalee. Abbaa rabbeetta daangaa cabsee fi zaalimatu caba. Sigalee kanaaf irra milkaa'ee gaafa addunyaan mee abboo dhaabadhu xiqqoosii dhaabadhu abbaa nagaa isin gidduu haasofna adabadhaa taa'a jedhee. Itoophiyaa keessatti illee addunyaa keessatti illee akkuma biraan ujuullaa jedhe seenaan TPLF juuntaan dalagis jalqabaati. Warra uf nyaatu waan isin gaddisu dhageettanii adda waan qalbii namaa cabsu an akka nama tokkootitti namooma kiyya uf jibbe biyya tana maqaa dhaachuu jechuudha. Ummata waliin hin jiraanne bineensa wajjin jiraachaa baanee jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaa gara nama 2,000 akka ga'u keessaa nama 300 dhiifama dongoruu baadhee 300 qofaan bistee waan garaa isin nyaatu uummanni walqaayitii fi raayyaa kan balaa san keessa dabreef waraanni adda himu ka agartanii ganama kana nama shuukaneessuuf boo'ichaaf warri waraanaa ka waan san himu imimmaan qabachuu dadhaban ilma namaa oofanii karaa irra naqanii sinootiraa kittaniini tiraak guddaa kana gartee onnaa kana fidanii ifaa dhaamsee lafa namni dhiyeessee jalaa bahuu hin dandeenye gamaa gamanaa ibiddatti xamadanii qawwee sinootiraa irra oofanii jechuudha. Nama 2,000 keessa nam 300 kan geenyetu hafee jedhama. Ka makiinaa jalaa dhiyeessee sinootiraa jalaa dhiyeessee bahe rasaasaan gamaa gamanaa dhaabbatanii jalatti dhorkan jechuudha.
dubartii harma murame. Ni bee akkuma dhageettaniif warroonni achii bahee dubbachaa jiratti waraanni kun warra akkas dalagan ilmaan Oromootiif Amaaraa qofa. Jeneraalota irraa haga warra gartee loltuu lafootitti. Mee nama 1,500 jennu achitti yoo akkasitti bakka sadii dhumate bakka birta gamtu dhumate. Lola mooraa keessatti hagamtu dhumate. Bakka isaan quban qabne rafanitti ka qawwee malee itti seenan ka qawween istoora keessa jirtu. Ka achi biraa bakka sadii adda baasan nama jechuudha. Ka ofii qaraa waliin ijaaramtee harkaa qabdi. Kan naima maqaa isaa saba biraa asii adda baay'etti. Amaaraaf Oromoo bakka takka waliin baay'etteen. Achii cafaqaa guuranii ka ajjeesanii ka caccabsanii fuutee ittiin dhaabbatte waraana 10,000 ol ni mamaa ture ni yaadattan jechuudha. Adda guyyaa kaleessa garri namni kumni dheengatti kumni tokkoof 100 akkana bahee kaleessa illee inni tokko bahee jedhamaa jira. Gadhiifamee gartee isaan gartee biraa baqattee faga fittee bahaa jira. Yoo guddate gartee 5,000 nu bahu jira. Wanni achirraa gadaafe cafattee fitte jechuudha. Uummata waraana qawwee harkaan qabne qawween istoora guuramee jira. Jarri dalagaa waraana wajjin jirti. Namni biyyi nagaa taa'ee yeroo waa gara dhaqee qawwee hidhata. Waraanni yeroo ordiyaa baquuf qabataa waraanni mooraa keessa waan jiruuf qawwee baateen taa'u. Sigalee mala irratti daladdee nama keessaatti qopheessitee akkasitti ilmaan namaa daaraa goote jechuudha. Jazaan isaan dalagan sun inshallah rabbiin kun dhiiga namaa lafan gatu zaalima hadha isaan irratti tumsullee warra hadha agartee warra san cinaa dhaabbate nama hadha agartee baga du'anii haa du'anii jechuu jira nun jedhu jira. Jarri tokko maulaa nyaattu warra nun jedhu jira. Warra dhiisaa taa'a lolli kun nun laalu Oromoon laalu jedhee jira. Yaa abboo ilmaan namaa sun yoo Oromoon ta'in kaadha irra guddaan achi dhumatadha ilmaan Oromooti. Kana namu shakkii irraan qabu jechuudha. Jeneraalota Oromooti, kolonelota Oromooti, shaamballoota Oromooti. Sigalee ilmaan Oromooti walii galatti jechuudha. Mee mujriimni kun mujriima baraa kun namni du'atti ilma namaa yaadatu. Biyya tam qabaa mootummaa kam qabaat jarri tokko hoolaa nyaattu jedha. Eessa dhaabateetiin ijoolleen sun waraanni sun ka'ee nuti. Yeroo kaan waan jedhu raayyaa ittisa biyyaa keessa ka jirtu, poolisii Oromiyaa keessa ka jirtu, biyya tantee waraaniin saba kee gargaarii jedhaan. Hadha gaafa isaan fixan walaafittu jarri tokko maa jedha. Mee Oromoo uummanni kun eenyu jennaan. Maraaka jennaan moo fayyaa qaba jennaan. Ka gaafa rakkoo waamatu. Sigalee garuu isinii mu'an garuu seenaa addunyaa keessatti hin dalanne dalagan kaa. Salphina jaraatii miti bara. Xiqqaatee warri kalee akka jiru warri kalee ilma namaa kana haadhumatu dhiisaa jiru. Ka du'e dabre bara. Har'a xiqqaatee salphatee waliin bultii 15 keessatti 15 days. Shiree irraa haga Maqalee Mangistuu Hayilamaariyaam waraana cinaa miiliyeenaatti ga'uutiin ka waraana hadha jiru lama deemuun jechuudha. Waggaa 15 lole. Abbichuun bultii 15 lole. Akkuma Biraanuu Juullaa hayyichiif goonni kenna jedhe sanitti walqixa hidhatanii. Ka walqixa hidhatan lafa isii irratti warra qabeenyi walqixa. Misaa'ila mara qabdi jira. Misaa'ila biyyattiin qabdu jira harkaa qaba. Rookettii biyyattiin qabdu jira harkaa qaba. Taankii biyyattiin qabdu jira harkaa qaba. Humna yoo taate ilmaan Tigraay cinaa olii ni achiifte. Isin lola achi ilaalinaa. Biyya keessaayyuu Oromoo ibidda silaanuu qabsiisan lafa jala iyyaa baane Finfinnee kana guutuu ijaarte, baandaa kana ijaarte, girrisaa kana ijaarte, shanee ijaarte, kaafaa'oo ijaarte, xaxxee bakka hunda akkanatti akka bara Oromoon gaafa balaan ka'e tokkollee namni mataa qabu. Namni silaa Oromoon qabdu osoo rabbiin nu dhaqqabuu baate bara silaa Oromoo yoom cabxee beektanii awwaalamti. Wallaahi rabbiin nu tumse malee osoo jarri akka itti guyyaa arfanitti masaraa mootummaa seente tokkoon keenya hin jiru yaa boora akka kennaa waraqaa qabu keessaa bararu malee namni keenya mataa qabu sheekoleen teenya hayyoonni keenya dardarri keenya manguddoon teenya tokkollee wallaahi tokkollee waan murtaa'ee lafa taa'e bara meeshaa gadhaa guuranii dadhaban dachii kana keessa
mee meeshaa fagoon dhaqina meeshaalee ibiddi miinoo gurguddaa namni gartee silaa gartee waraanni biyya lamaanii waliin lolu meeshaan amma qaban kun meeshaa namni biyya keessatti waliin lolu miti biyyi lamaa waliin loltu mee waan isin gaafadhu ilmaan ayya babbareedduu qaqqaalii ilmaan oromoo waa isin gaafadha farra taankii ka jedhaniif taankilee guddaa jechuudha amma fakkeenyaaf Finfinnee kana keessaa qaban fooqii dhedheeraa isin gartan fooqii 50-60 kana lamaan isaa qofti ka daaressee lafaa wal fakkeessu mee miinoon kun eenyuun gubuu Finfinnee hadaamaa Shaashamannee guuran eenyuun gubuuf waraana achi keessa mee namni lolaa dhaba Baalee keessaa Shawaa keessaa Wallagga keessaa naannolee keenya baadiyyaa kana keessa namni lolu jiran jiru snaapper matrayaas qawweeleen guddaan namni gartee lola wanna ittiin lolu eenyu guurame nuun afu nutti qopheessanii waa hunda fixanii qocaasin muran jennaan rabbi keessaraa jedhe maaliif akkasi kaayotan abboo oromoon tun suuta dhawaataa nu yaate nu babbaatee yaa rabbi takkatu harkaan nu gahe waan silaa mataa qabu akka oromoon lamuu ebare waan tokko dhageettanii waan jambaroonnaa kana rabbaanii reedoo irraa kan nuyi maqaa isaa dimtsi reedoo kaayonnaa kana irratti adaawonni maliinik faa akkas godheef ummanni kuni ummata kabajaan beenne nuun jedhan jechuudha achirra ta'anii adaawonni Teewodiroos faati akkas godheef ummata kabajaan beenne takka waan gaarii jarri nu goote maal jechuun maaliif hadha ilma namaa akkasitti afaan kagartee makdaraa keessa akka dhumate oromoo warra guddaan kaasii biratti amma ummanni walqaayitiitiif ummanni maali maqaa isaanitti maraayitii ummanni raayyumaan si biratti amaara fayyaalessa garii adda dhossaal kanii maqaa ofii waamatanii ummata amaaraati amaarri yoo keessa laatti nama qubaan laakkaa kasareen akkasii isaan nyaatte ilmaan oromooti irra guddaan ilmaan raayyaati islaamaa kiristaanaan kagartee afame akkasitti abbaa fedhe haa ta'u amaara sanu waraanni hadha akkasii sareen isaan nyaatte tiraakaan irra oofanii ilma namaa waan jettu ijoolleen sun yeroo isaan tiraakaan gubbaa baate jarana waliin nyaanne meera saasaan mataa dudhaa tiraak kan dura dhaabaa itti gangalate yeroo inni caccabee cinaa tokkoon jalaa ba'e gama dhaabatanii rasaasaan girnoof hin jala dachaaste jechuudha. Inniin ka waliin nyaate akkas godhe ka isaanii qotee iskuula meeqa ijaare waraanni sun achitti horii ofiirra mindaa irraa muree uummata isaaniiti. Halkanii guyyaa akkas godhe anaasitti yoo dhufe uummata Oromoo akkam godha. Ijoollee kanneen 5,000 jaras keessaa baaste maal godhuuf dhufaa jira. Eelakki waan sii godhu akka garii namaatti itti beekta mana fasii kennee Finfinnee kana ol waameeti ati akkana gootee ati ol nufidde sirraa eegala dura abbaa si'ii waamtee ol fidde kana gartee sirraa eegala Tigreen taphaan beektu jechuudha. Rabbiin maali wanni kana ragaani yeroo kana ragaan maali meeshaaleen hadha biyya keessaa guurame istoorri biyyaa baachuu dadhabe jechuudha. Meeshaan dirree Tigraay keessaa guurame ka Oromiyaa keessaa guurame caala. أمو ربنا الحمد لله أكنماتي متي خالق السماوات والأرض أكام بنوتي مرتسي متي ربي نورك أبي نما كنا مصابق ودي ربي نقرتي حيو كنا أبيكا كنا ربي في ديكا هندا وريك أبولان ربي نوش أنا ملا باسو أكني تبي بولان أسموك هيت هندا كنا قرتي نقبني سججو سو كنا فكاسي إلمان أرومورا سنيت إيرا ديري فما جبادا تكوما كيسن جبي فدا namni amma achi abboo allakki mee gara laalaa xiqqoo asii waa dhufa amma kaafaa ufaa wocaa jira miskiinni tiyya Allah ummata qaaniin qabne ummata hadhallee Oromoo tan akka itti ilaalanii ummata Oromoo kan akka itti ilaalu garii namaa isinii galee bara hadhallee akka itti ilaalu wallaalaan dhufu wallaalaan nama si'a bara hedduun namaa akkuma nama si'a hadha yeroo ambi warri quba qabu oolla akkam taanaa yaa rabbi haqa kaadha simaan manu gaddufa waraanni hadda isinitti nu biraa akkas godhan kuni waraanni biraa amma akkasitti fixan sun as dhufuu deema qoqqoodha fagoo jiran seen abbaa kiyyaa siiga dhufuu deema hin dhageenyati ka ija isaatiin akkasitti taa'ee isa bira dubartii irraa harma muran san Oromoon gara na bayi jedhanii harma irraa ciranii bar as bayi akkan shaf mucayyoo caaltu sawwaana caaltu Oromoon caaltuun mormitan irraa isiillee amma diqaala jedhaani isin kabajaan qabdan yoon isin jettan kana ibara ummata kabajaan qabne waliin jiraanna bara amma diqaala yaani sille
osoo ijjiti yagartu harma irraa muraniit kasilaa wal dhaanamtee fayyuu dandeettu osoo ijjiti nagartu isiilleen duuteetti yoo takka lita amaariffaan dubbatte amaara ta'e waan isiin beeku maal jette san arguu irra du'anii dhabamuu wayyaatti yeroo gartee shamarra achi baasanii harma irraa ciranii ajjeesanii dura naqan takkaa jaran takkaa seenaa akkanaa dhageettaniis bar namni wallolee wal qabeeti lola waliin buusee wallolee bakka biraatii dhufeeti kaleessa harmaaf harka nama muraa baay'am kun kaati waliin nyaattu waliin jirtu siba biraa ol ka'ee si qabu siba biraa ol ka'ee asuma waliin ciista waliin nyaattaa koshoroo takka waliin nyaatta asii waliin dhugu jirta oluma ka'ee asuma si qala alhamdulillah yaa ilma namaa waan nu iyyinuu dhageettaniis bargarii namaan dhageenye wanni nu iyyinuufi eega haqa garte rabbiin keenya keessaa uummanni musliimaa dhagee abbaa tokko dura waa adda baafadhu waan gootu waan dalaytu mara eega haqa garte ammoo yoo kaa harkaan dhorki yoo rijaala taate kaaku yoo onneessi keessa raate dayyuusa yoo taate dura jahannam nusirratti haraama dayyuus eeka rabbii wanti dachii tana gubbasii fidee bara hamtuu yeroo garte karaarraa qulqulleessu qoree karaarraa fuudhu waan ilma namaa miidhu waan gartee waa miidhu karaarraa kaasu dura yeroo hamtuu garte harkaan dhorki harkaan dadhabdu afaanan si kennee arraban si kenne kanaan dhiisi jedhiin si galee nageessanii yeroo kanaan dadhabde ammoo kana hundayyuu onneensi hanqiftee waan akka biraan qabaatin kahii biraa deemii jedhe bakka san yoo teettee bira jibbitee waliin jirta itti gargaarti irraa gaafatamta osoo tun lafateettu jarana zamana kana waan rabbiin nu garsiise obboleessa isaa kunnoo Tigraay keessa qalu jiranii waan inni jedhu maaltu nu galchee jedha yoo kabariyoona obboleessa inni gara ayyoo takka baheenyi yookaan amantii waliin obboleessa yookaan sabaa waliin obboleessa wanni obboleessa si gootu lamaan tan yookaan dhiigaan obboleessaa yookaan amantiin obboleessa qalu jiran isa Tigraay keessa kun tiraakara oofu jiran taankii oofu jiran harma muraa jiran inni amma maal yaada warri sun jajjabaanii dhufa ka hadha biyya bulchaa jiru kun yaraadha boru achirraa darbinaa amboru kuyyoo dhufe akkas nagoodhaanallee siigalee isa san deeggaruu qabaa ka dhufusan jabaasan Oromoon jedhamtun biyya bulchuu wal bulchuu hin dandeettu ka irratti bahee bulchuu yaadaa jabama sani kana kun illee ammoo waan jedhaniin dhufaniituma ambar ol keessaa qabaami Rabbi kuni wanni kalee qabsoo qeerroo tana kaasanii fi meetikii kana adda qoodamnaan kaan meetik waan jambeetu warra mesinjala yaa tiyata kun beeta nus nima meetikii kana adda qoodamuuf sila Tigree filmaatum irratti dhiisanii Oromoo cabsanii abaa'oo diiganii waa mara godhanii isniimna nucciitii mara harkaa qabna abbaa wanni nu ajjeesu nu barbaadanii bar nucciitii warra harkaa qabna wanni martuu albee qalaachaa yaati bara maal baluu ajjeesu karaa jarroori qabsoo Oromoo kana fidee qeerroo 5,000 dhumattee beenan walumaan gulufneeti dhiiratti beetanas akka Fir'oonaan bira Nabi Muusaa Rabbiin baasetti TPLF fincinaas dhiira jira qaba qabna jara nagaram deemu jira maal godhaa ebalu fa qabsoo godhaa jira si ebalu fa as turte galee hay gara na eesa as waan jiran isa dhiira gara si qabna kuulammaan hin jedhe fayyadis galee namisha jalo eebule lama wallahi jet ni nyaata gootu ganama gabbaanii murmini ganama dhiiraaf kan adda beena qorannee seenaa adda baafnee gaafa an bilammaa jedhu takka lammaan jenne nu takka Mustafaa lammaa jedhu gartanii takka Facebook kana gubbaa yoo xiqqaatte dhiira gariina waggaa 5 waliin jira mee haa qabsoon kun eegalamte waggaa 7 kana waliin jirra mee sadii muummichi ministeeraa bulcheef kaduraallee takka
maaliif ni beeyna eessaa dhufanii maal dalagaa turanii wayyaanee waliin maal dalagaa turanii kaayoon amma jiru maali hunda harkaa qabna ambe akkasin gudhufe baloo gudhuf eega nama gartee farda farsangaa gartee yaabbatee farsangaaleen gowwa jira beektaa qaqliirlee irraa si utaatu gubbaa bareetuma ebaluu kenna yoo jedhaniin asumaa itti tunfaarsi nama gahii bara ebaluun kun akkana yoo ati jetteen qaata yaabbate eegga dhugaa gartee gowwaa gaafa inni waa yaabbate yaa abbo ilma namaa nasii hima eegga qaroo waliin fiigaa laallata dura yeroo itti seenu abboo garam deemaa jirraa eenyu waliin deemaarra eessa deemna yoo rakkoon nu mudate hoo bakka kanaa kana jira tana qoratee irraa baaya nama inni yeroo ati waa daladdu qormaataan mataa si nyaatee si dura dhaabbate waliin jabaadhu abbaa dhiira namni sun nama yeroo waa itti dhufe adda baafatu ka abboo akkam mee wanni kun akkam mee akkam jedhee qotee inni si afoon sin dhaabbanne yeroo duraatti seenu wallaahi nama san waliin du'i dhiira namni sun yeroo inni si dhufe abboon asmaan ebaluu kenna akkana ta'e waan akkanaatu akkana ta'e inni sin jeesee waliin hin kaane abbaa akkasuma si biraan ixalle fayyaalisa sun ofirraa takka tokko fayyaalessa watakku bakka godha garu fe'ateen garu fe'atee deemti inni lammata akkasuma si biraan ixa sadaffaan takka beekumsi isa bira takka onni takka jirtu beekumsi takka hin qabu kanaaf gad dhaabbannee laalle abboo yee jaran garam yaa'aarra ibarullee akkana nuun jechaa bahe gaafa gartee nu qawwee dhaabaani oromoon dhumachaa baate ibarullee akkana dalage ibarullee akkana hangoo dhufe oppiidoo keessa akkana dalage ka seenaan been illee ni qoranne ibaruun kun eessa dhaqe kun kana dalage amanuu dadhabne bakka hundaa waliif finne islaamallee gaafannee kiristaanallee gaafannee sigalee hundaa waliif finnee miizannee laalle waan deemu kunoo eessaa ka'e qabsoo oromoo tanaa eessaa fuudhanii kaasan kana itti seenne jarana gaafa mucattii xayyibaa shabanne kaasa iyyinee nama gargaaru dhabnee itti dhiibne dhaqaa fiidoo keenya laala jaran kanurraa hidhaniin hedduun awwaalame illee haa ta'u namni hedduun kukkutee kaa'ee jira xayyibaa nyaatanii xayyibaa nyaattee tuutti abboo rabbii jedha xayyibaa qaba akka shaashamanneen kaani guddisuu fi miti karaa irraa qabuu fi arsii cabsuu deemanii xayyibaa nuu qaba kijibdoota hattoota maalota eenyota eebaluun jaala beektanii lammaa caala beektanii jawaariin caala beektanii amma guddatti isiin mootummaa naannoo oromiyaa yookaan isii yookaan lammatta aanu jedhan sigalee maaliif isaan shaashamannee bakka ibiddarraa qabsiisanii amaaraa waliin oofan gochuufi seenaa arsii xureessu achi nama gartee biyya qabee tasgabbeessee hattuufi kaan adda baasee uummata oromoo naannoo arsii naannoo sanii qabatee deemuun mucayyoo gartee firii qabdu onnee qabdu waa godhuu dandeettu seenaa isii xureessanii ala darbuufi alanchaa shonkooraa godhanii ol fidanii xayyibaa ta'e na hidhanii asitteetteetu waajjira keessa waajjira bakka lammaan pirezidantii isii ittaantu bakka isiin biraatti dalagaa mucaachuma teettee waraqama fuute akkuma gartee mallas kaleessa oromoo godhe kaan isiin mootummaa pirezidantii Itoophiyaa akkasii beektu pirezidantii Itoophiyaa kun ilillimaaf maal kanneen asii achi guura mucattii asuma kaaniitu maal asii achi oofa argate gaaf kaan osuma oofan qilee irraa dabarsan boolla shiraan qotinii qottu gadi fageessin hin jenne warri xayyibaa nyaatellee karaarra godhe lammaan isii akkas dalagellee ulumaan lixe jawaariin isii akkas dalagellee ulumaan lixe seenaa bareedduu seenaa gaarii dalagatee hagaraan dalagatu gara malee naa dalagatu kunno qilintoo taa'eeti sigalee adda eenyu kaafaa ulleen baddee argitee jennaani watakka dubbiin gabaa adda galtee argitee jennaan agas jettee duute haajaniif jawaarfaati baatu malee filmaan hin deemu takka waa godhuu dandeettu in oolchitu illee godaansiftulle abbaa dhuufarta bulftullee geettu amma dubbiin teessa muduyitu baalii mudurii watakko wasu takka gamma gartee waan birii moo watakka sinitti himna egaa wanna haga xurii keessaa maal isin amma jecha isin jettan san gubbaa ka warra hidhamee ka juuntaa kanatu wannaa qaba amma juuntatu kaafaa oofaa caalaa wannaa qaba baalii warri hidhamee amma badii isaa dhuganii beektaa achi taarii wanni warri dubbate waan irraa dhagaani maal jettamee jiran dhufa waliin daladhan maal jennaan bu'aa irraa argatan keessaniin oolchitan hin godaansiftan
osoo kafaa'oon qalee kafaa'ootti deettee haamtuu feete qabaatu cinaacha laafaa fedhe riiqattee shanee bareedu hin danda'e jettee gartee asii achi yeroo kaan shanee ta'a namni isaan ofirraa dhiitan namuma islaamaatiif oromoo magartee kutaa keessa laalii dhiitan alatti jala fiigaa qalii daawwatiif saagan shanaafachaa dhattee kafaa'oon tun illee jala ulfiiddi gaffiiddi ibaluu kenna yeroo kaan taa'i kaaniin jedhan ibalummaa tuttan jarru lamaantu oromoon jala lamaan malee hin jirtu shaneedhaaf naa'ima maqaa isii kafaa'u malee hin jirtu alaabaa dhattee ol bira dhaabbatte barrabbiin nama salphisini jedhan waajira banteemi alaabaan abawas dhaabatti tashanee alaabaa hoteelii rabbitu fuudhee attu mara tolii gadi hin deematan karaa keessa kafaa'u as dhaabatti as dhaabattu ol qixxeessanii sanu adda akkam gootanii addaan baaftarree akkam bakka abbaa keessa taa'anii addaan baatan waliin nyaatanii isintu ragaa ofiin bayi waliin maqalee isin argani waliin geetaachuu adda irraa isinii gajjettanii ambii qeesii masqala dhungachuu itti gajjedha isinii salaattanii agarree gartee geetaachuu addaatii fi hattuu sukkaaraa kana isinii akkasii gabbuutanii gartee luka lamaan jidduu seentanii salaattanii waliin kuun bitaan dhaabbatee kuun mirgaan dhaabbatee isinii Allahu akbar geetaachuu ittanii isin kaameraan teknoolojii addunyaa isin guure ummata kanatu wadha ambarkadhaa jaa'ibu warraami warri karoobe kajiidhe roobaan badadu kadiine gosaan badadu jetti oromoon warri itti cite kagaraana nyaatu bayyaalessa keena tumamuu deemu Wiiliyaam kagartee ijoolleen oromiyaatii fi taadha sameen dhattee gaddachaate tun Tigraay gaddachaate tun laal kabalaas angurra xiichaa dhiitichooni akka lamuu isiin gurri isiin dhageenye gubaa wilii gaarii guuruutu yomtan na duraa mul'atan akka gartee kaballaami barkun gartee gubata achitti obboleeyyan qalan kana asi gaddeebitee kun kaafaa yeroo jedhaniin gartee kaballaa gurra xiichanii akka inni lafa jallitu lamuu namuumatti hin deebine dhiitantu na mul'ata jechuudha waan hin beeyne ummata meetti dhagaa ummata amma deemu kana ati maali nama kaafaa isin jedhu hin gartu ati maali nama shan isin jedhu hin gartu ati maali girrisa nama isin jedhu hin gartu maali calla yoo jala addaan baafachuu barbaadde waa hedduu garree beektanii yoo jala addaan baafachuu barbaadde maal abbaa dalage jawaar jedhi kan jawaar deeggarullee utaalee bayamu maal abbaa dalage baqqalaa hin jedhiin yookaan maal abbaa dalage natti mijaarsa kan daawut jedhiin fuutfuutee dheedha bu'ate hundinuu wallahi oromooti ya rabbi rahmatan waa godhu namni kalee seenaa dalagee nu beeyne dhaaba ofii jala deemee caasaa qabaatee si galee sirna qabaatee waajjira dhaqee waan silaa dhaabni heeraaf seera dhaabaa san baratee namni heerri kenna kan nama hin arrabsinaa ummata qabachuu deemu oromottiin duulinaa kana namni karaa kanaan ijaaramee sirnaan deeggaraa ta'ee waliyyaa kaasa bara kanaa suufa inni uffatu dubbii isaa laalee dhaabbata isaa laalee dheerinaa gabaabbinna ka furdaa jaalatullee furdaa jala gora ka qal'aa jaalatullee qal'aa jala gora ka diimaa jaalatullee diimaa jala gora ka magaala jaalatullee magaala jala gora ka kiristaana jaalatullee kiristaana jala gora ka islaama jaalatullee islaama jala gora yaa inamu mee nama tokkotti dhaqaa fagoo dhaqina warra gartee kaafaa'oo dhaqaa itti gaafatamaa kaafaa'oo maraaraa jaarsa dhiisa jaarsi nama jabaa balleessanii jaarsa waan jaarsaa gad jiru abbaa fedhe waajjira kan fedhe itti seenaa kaayoon teessan maali jedhii hin beektu na gaafattaa siin jedha maa gaafe akkana gaafata maal sisaa inni mootummaa erga isaa inni shakkii qaba shakkii mootummaan ergee fedha ati eenyu maqaan keetiin jedha amma tura ibaluu jedhiidha ani ibaluuti jedhiin suututti as deebi maa gaafattaa gadhaan beektu ati kaafaa beeknee isaa dhufe siin jedha eel akkan kaafaa beekullee kaayoo kaleessaa yookaan beeku jedhiin akkamitti hin beekne siin jedhamu akkamitti kaafaa beekne oromoo siin jedha
am ati oromo kaayoo si gaafadhe jedhin lakkani abrimti waa'ee oromoo sin gaafanne bar jedhin kaafaa oon kaayoon keessa maalii sin jedhe jedhin qaata eega dhumuulee duuba yoo nam lama sadi ciraasan jiraate kaballaaf dhiitichoo eegga Davideen bakka abbaa dhaqi shanee bira jedhan isin maali jedhin shanii kaasin jedha abaa'u hay abaa'u ni balfaame akkamii abaa'u isin maa shanii jenne qara jawaartu bare shanee jechaa dhiisirraa dhiise malee shanee jeenaani abaa'u jedhame daawudillee shanee dhawaamaa ture qara jedhin eegga dhugaan mantuu dhiitichoo si dhuftu yoo biraatee barbaadda jettu dhiisoo ke shanee dhiisama shanee itti dhiisime abaa'u kaayoon ta'e maali jedhin kaawwannaa eeggadhu kaayoon ta'e maali jedhin kaayoo abaa'uun beektu oromoo miti ati eennaachoo oromoodha kaayoo dhaaba kanaa takkaan dubbifne ani miseensallee miti deeggarallee miti oromoo malee jedhinatti osoo deebi hin beeku ree amma inni eeggadhu kaa kaballaa hin beeku bara kaa kaayootti nimne nam tokkotti nimne bara amma ijoollee karaa gubbaa ijoollees yuunivarsiitii baate karaa gubbaa gawwaami kaayoo irratti bilisummaa oromoo maali jedhin hin beeku oromoo bilisoomsuu siin jedha hin jirtu oromoo bilisoomse osoo sanuu taate eenyu jalaa jedhiin beerka wayyi amma kun nama wayyaati amma wayyaa xiqqoo si gartee waa hubatuumi eenyurraa bilisoomsitaa jedhiin eenyu bilisoomsitaa jedhiin ashaggiree irraa biyya bilisoomsu ashaggiree jechuun maal jechuu jedhiin hin beektu bare ashaggiree jechuun ceesisa bara jecha ashaggiree yoo jedhan aadina muummicha ministeeraatiin Dr. Abiy ashaggiree yoo jedhan aadina ceesisaa jechuun nama dandeettii qabu kaa gartee lagama si ceesu ashaggiree jechuun maal jechuu jedhi naftanya jechuun si jedha oromooti ya dhiifama wallaahi takkaa garree nuti ummata oromoo waa'ee oromummaa irraan beekne illee dhandhe keessanu guyyaa tokko miliinik addaraash jedhanii miliinik addaraash kana beektu addaraash miliinik yaantu jiraas gaafas ilfinesh qaannoo fa'aa jira umar suleeymanii aadaam haaruun bilisummaa baandii gadaa baandii jedhanii jira gaafas fidanii beektanii oromoo tana keessa dhukkuba kaa'an oromoo tana keessa fidanii dhukkuba kaa'an meeshaa daawwii isin hima oromoo tana wallaggaa dabbaasanii arsii dabbaasanii argee dabbaasanii baandiin irra guddaan taphatu karaa ijoollee tuulamaa ijoollee arsii ijoollee wallaggaa ijoollee onnaa keessa onnaa fa'aa jira maaramee harkaa kaasaa farabbisii araaramu ijoolleen jimmaa keessa maaramee harkaa kaasaa ni jirti namni yaadadhu jawsa rabbisii araaramu amma seenni Umar Sulaiman kana fajjira Umar Sulaiman fuudhee abboon seenaa ni dhaqe addeeyoon seenne amma namni duunne am fayyaalessi kiyya gaaraa dhufe akka itti eegu oromoon tokkummaa akka dhaabatti qoqoban yeroon ol seenne yeroo ilfinesh lafaa kaate ijoollee wallaggaa yaate lafa daansi duunte dhikkise nama as kutaan piriintaa nama akka kiyyaa fayyaalessa waa shira kana quban qabne alaa dhufe qofatu gartee harka dheeru namni qeellee waltajjii gubbaa bullee taateen amma yeroo ijoolleen adama ruufaa baate ijoollee argee yaate adaan biqaata tigiree jaartii adda bitte nu gaara cabsuu deemanii bar akka nu bakka takkan dhaabanne waliin galle adaa qaate jaaranii fitan Umar Sulaiman babeetta gabbayee sir Umar kaajaan qabu afaan jirti sirba isaa ka inni ammaan waliin jira fooqi jala haasa'u kijuma fooqi jala naanna'u kijuma haasa'u jedhu kana artistootaan jedha oromoo waliin jedhan kanas baase anu Umar Sulaiman fi bira taa'ee takka gaafadhe kanaaf jedhe na dhagaa Umar Sulaiman amma yeroo amma namni jidduu jiru gaafas illee adaa jazaata illee rabbi fiduu fi maaramee harkaa kaasaa fa'a ijoollee jimmallee kaa heddumman illee qabdu garee illee qaban garee itti innoo kan qaban amma namni akkanatti wal cire namni amma dubbiin na dhifte fayyaade saafi gaaraa dhufe Umar Sulaiman galgala waliin bullaa kaanii waliini amma ilfinesh faatillee dubbisee maraan isin amma Umar Suleimaniini abboo Umar dubbiin tura akkam jedheen
jaalakii akkasii bitee Umar Suleiman asii achi qaqqabaa dhaqee guyyaa biraallee amma deemi an bobbaa dhaqee deebi'e yeroo deebinee ammallee sagantaa qaban dhaqee ilaale amma jibbe dhaquullee seenuu ani sabboonummaan nan jiraa gaaraa dhufee furraa kaafireeshii kana waan abbi magaalaa keessa jiru quban qabu yeroo nu seenne Umar Suleiman kun beeytanii ol fuudhee wanna eebbisaa ture kan maayikii ittiin sirban kana kan yuunivarsiitii 6 kiiloo irraa kireeffatan maayikii ol fuudhee eebbisa mataa irra cabse ammachi balaan buutee kan bakka tana gaafa jiru balaan buutee waan bobbaa irraa dhufee wanna jedhu Umar Suleiman akkana dalagee bara kana jaarsummaa deemu jiran anaa qaraara gadhee dubbii olii gad oofanii Umar Suleiman Umar maarra cabsite bara akkana na godhe gitarraa eebbisaan gitara yeroo an gartee wonnaa dhawne jala balleessa dhe waa himinatti ayyee mee waliin naa qabi jedhee jalatana olii dhufuu danda'anii jedhee amma waliin siin qabamne maraa amma kaa ibaluun faati dubbisee amma naa toleen jedhani hayyee jenne dubbisanii waliin qabanii na waaman gaaraa dhufne kaa namni dhuka bajaanni sodaata akkana godhatti gaafas ankaa oo'aa gaaraa dhufe kana heeraaf seera dhaabaatiin Oromoo tokkummaa quba qabuun shira magaalaa keessatti deemu kana quban qabu yeroo an jidduu taa'eyyuu amma sumaa taa'ee ol kummuuta qimmichoo wal of kadam rabbi siyaara damu marame harka kaasaa sirbisii tokko jaalladha obboleessi koo naganii maaloo naawama guddinni haa argu malee eenyuttan himaa yafiraa garaa tokkochaa dhalanne kuruphiifnee bashannannee natti qabsaa'uuf tirtiraa eenyuttan himaa yafiraa tapha isii namni qabdan yoo wannaarra jiraate naa ergaa abbaa warraati illee sirbite abbaa warraallee nama qabsaa rabbi isaan maraayyuu haadha arabu jalaa ajjeesan jechuun isaallee sirbite amma duuba isitu waan jette yeroo abbii ol fixee walitti hundaadha abbaa ta'e agarte dubbii abbii ol kumbiita rakkatan amma kaan nama gaaraa dhufee waa hedduu tarkaa jalaa bada namni asii ol fixa zaruu wadaaju kana fa'aa jira amma achumaa imceeyoon tuni yeroo dubbii olooftee namuu ukkaamsanii dubbii amma na sobanii badii maraa fudhatanii lamuu ittiin deemnu kana jedhee ol qimmiide namuu ol fixe irraa baay'ee sirbite sirba kana qaralleen jaaladhaan maarame maa kana sirbite jennaani abboo wani sun jaala keenaan jette nuti rakkoo kennallee ni kannisitti illee ni manne dhukkubni kun kan as keessaa ka'e diinan nu keessa seenee jira gorsumnee yaana waltajjiilee hedduu dhuftee si'i teettee nu laaltu arge itti rakkannee hattaa namni silaa yoo haga fedhes wanna jedhe adda eega waan duraa dabarsine kana taa'ee asii sitti hima ammoo dhukkuba naqarsan nu keessa jira naqarsan nu keessaan baanee jira tana tana itti mucooltuun garaa bantee jechuudha asii bananii boohee namuu qarqarte waan jirtu gad dhodhoosee walitti waan wal godhan dhukkuba walitti hin deeman dhaarsee biraalitti haga ture yoo ani deemu bakku fi jedhan dachaan bakkatti amma gaafa kana ijoollee 6 kiiloo gara nama 18 akkana waliin qabanii na dubbisee ammallee ni dubbisee balaanuun ni dhalatee eegasii rakkoon hedduun ni uumamee namni hidhamuun hedduun gadee ijoollee dubbisee tartiiba hedduu kaayee fi waan silaa godhuu qaban biraa deebi anuu ittiin deebinee wanni sun marti ni diigamee namni kun hin baqate Umar Suleiman fa'aatu biyya keessatti hafee ni faca'ee jechuudha maaliif kana keessa hin deemee siin qabeetu Oromoon yeroo san dhukkubni kun kan agartee namallee facaasee diigeellee gadhame kun gaafas harki diinaa seenee ijaare namni qulqulluun gaafas Umar Suleiman fa'a mucayyoo duutee maramee harka kaasaa tana fa'a Aadam Haruun fa'a namoonni gartanii dhukkubni keessan seenin warri garteen qulqullumminaan ta'an artistoota kana keessa akkasii seenee wanni hedduun deemte jechuudha gariin dirqamtee artistoonni qulqulluun Oromummaa malee waan biraa quban qabne dirqamtee osoo tuqan osoo wal dhiiban alatti ol baase wanni kana keessa deemee isin tuqeen maali namoonni tokko kaayoo tokko deeggaruuf dhaaba tokko deeggaruun duratti kaayoo isaa baruu qaba maal harkaa qabdaa nama kana maa jala deemna Oromoo bu'aa maal qabaa sigali dhaabni kun ilaalcha amantiin kutaan gandaan nama qoodaa namoonni keessan kun maali kaayoo isaanii kalee maal turan yoo jijjiiramanii dhufan maa dhufan maal wanni seenaa si bada Oromoo qeerroo dardara isin wanni guddoon an dhaamuuf seera isin jalaa bada seenaa teessan sirreeffachuuf dhugaa gara deemtan deemu laalaa dura nama ganda keetiitiin laaliin amantiin islaama yookaan kiristaanummaan laaliin
nama haqaati collee afaan mi'aawumoo nama sabaaf lubbuu fi kennu namni ati jala deemu nama wareegama mara saba ofii dura kennu ka Oromoon akka hin duune barbaadu lubbuu nama kamiitu akka hin duune nama barbaadu nama sin jala cichi kanaaf kana isiniin jedha ulfaadha galatooma ilmaan Oromoo dhiifama hedduu isin onna dhiyaadha dhiifama na uffolchaa marti keessanuu hedduu isin jaaladha hedduu isin kabajaa qaqqaalii babbareedduu ilmaan Oromoo inshallah rabbi biraa taatee rabbiin nagaan bulchu kana waliin dachaana rabbii warra baruutiin nun haa jedhu hedduu isin jaaladha hedduu isin kabajaa qaqqaalii babbareedduu ilmaan Oromoodha kalkaliitii halkan gaarii ka guyyaati guyyaa gaarii kan kiristaanaa waaqeffataa nagannaa jiraadha ummanni musliimaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh